gooftaan na waameera. Ba'aa kanaa qaba. Jaalala warra badanii qaba. Maaliifan hin deemu? Injiinar jedhu immoo mishiinarii. Bu'uura macaafaa walitti bu'a waan ta'eef maqaa kana ofirraa kaasaa yoo jedhanis nuyi waldaan nageenya garuu nuyi kan fayyadamnu maa inni wangeelaaf ergamu. Mishineerii jechuun wangeelaaf nama ergamu jechuudha jennee maccarraa kaanee taayitalii kana fudhanne jechuudha. Mee mooraa mattuu yuunivarsiitiitti deemnu. Amma waraanni tokko calluma kilaashii lafaa butee hin deemu. Maal qaba keessaa dha bakka. Ati sakkuu kana sagaleedhaan guutamuun dirqama. Jireenya koo keessatti guyyaa kana hin irraanfadhu. Diimtuu gabaabduu tokkotu mataa ishee jiffattee dhuma dhufte sagantaa giddota hin barsiisu. Addanaa citee miilatti ganna bahe gaafa ishee argu. Hojiin argadhu jettee waan biraa jettee achi as gorte moo dhuguma waamichaan qabatteetu. Dhugaa baana yeroo jedhamu fuulli koo nifa. Gurri koon socho'a bakka miirri koo guutuun gammachuu argata. Iddoo kana tasumaa wangeelli hin geenye namni dhufee wangeela lallabee hin jiru tasumaa jettee haasofta. Lallabeedhumaan gidiraatti gala malee hojii kana dhiisuu hin danda'u. Suusiinaa ta'ee jira, dhanna koonaaf ta'ee jira. Tiraanispoortii keetiif jedhanii siigalee bishaan dhugaa jedhanii adda baasanii ergu jechuudha. Reebicha sana irraanfadhu rukuttaa iddoo wayii tokkottis reebamne iddoo sana iddoo lamatti reebamne isas irraanfadhu dhiifama goonee madabarra. Yeroo aaru maal godhame? Yeroo aartu yeroo bobaatu ammatti nama waaqayyooti tajaajila. Yeroo aartu maaltu ta'a? My love, my hood jechuun gatiin qabu. Hojii tajaajila wangeelaa kanaa akka keessa dhokachuuti yookaan immoo akka madda galii kan biraatti biizinasii kan biraatti namoota yaadantu jiru. Wal'aansoo guddaan na mudate hojiima kana warra hojjetan yeroo itti nu hubachuu dadhabantu ture. Bakka jirtan hundumaatti nagaa fayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoonni Buddussee TV har'as jiraannee waaqayyo nu gargaaree keessummaa kan biraa wajjin deebinee dhufneerra. Egaa keessummaa keenya addaa kana har'a kan nu qabannee dhiyaannee fi hojii dinqii tokko nama hojjechaa jirudha. Baay'een keessan fuula TikTokiitiin beektu argitaniittu eenyu mucaan kuni maa inni hojjetu kuni eessumaa bahee kuni maaloodha ettanii gaaffii qabdu ta'a. Har'a isaa hojii walitti dhiyaannee gaaffilee baay'ee kaasna. Kan nu daawwachaa jirtan nu bilbilaa nu barreessaa jirtan hundumaa guddaa goonee isin galateeffanna. Har'as akkuma yeroo kaanii Leensii Cukkuun cukkoo bareedaasaa keessummaa keetiif dhiyeessitti simadhu naan jetteetti guddaa godheen ishee galateeffadha. Kanneen cukkoo barbaadan nyaata aadaa kamiyyuu kan barbaadan immoo sagantaa addaa yoo qabaattan nu bilbilaa isiniin jettee lakkoofsi bilbilaa ishee asirra jira. Bilbiltanii yaada keessan qooduu fi dandeessu. Kanarraa kan hafe kanneen nu tumsuun wajjin hojjechuu barbaadan hunduma keessan guddaa goonee isin galateeffanna. Bilbilli keenya asirra jira gatii ta'eef nu bilbilaa isiniin jenna. An gammachiisuun mataa Booranaati. Buddusseen jalqabeera. Buddussuu jalqabneera nutti dhiyaadhaati isinis budduffadhaa isiniin jenna. Barri bara dorgommiiti. Bara fiigichaa adeemsaaf kallattii addunyaa beekuuf ammoo teeknooloojii fayyadamuun filannoo osoo hin taane dirqama ta'ee jira. Meeshaalee teeknooloojii sadarkaa qaroominni addunyaa irra ga'een oomishamanitti fayyadamuun addunyaa to'achuuf beekuu akkanumas hojii keessan ariifachiisuu yoo barbaadan ammoo Odaa Elektirooniksiin ani jiraa isiniin jedha. Bilbila iPhoneii, Saamsangii dhiyeenya oomishame akkanumas kanneen biroo laaptooppii gosa hundaa dhaabbileef dhuunfaattis yoo barbaadan Odaa Elektirooniksiin Boolee gamoo waldaa misooma Oromiyaa darbii tokkoffaarra nu bira kottaa malee hunduu jiraa isiniin jedha. Odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan Duwwaa 91143 jedhaatii nu bilbila yookaan TikTokii, Telegiraamii, Feesbuukii akkanumas weebsaayitii keenya Odaa Elektirooniks jechuun daawwadha. Odaa Elektirooniks meeshaalee teeknooloojii qulqullina qabaniif. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddan. Injiinar jedhu immoo mishiinarii jedhu. Mishiinarii wayyaa. Dhugaa. Gara sanatti gorreerra waan ta'eef mishiinarii hojjetan baay'ee natti tola. Egaa baay'ee maqaan kuni maqaa namni baay'een ittiin waamamuu barbaadudha. Injiinar jedhamu. Dhugaadha. Injiinarii dhiisanii mishiinariidhaan waamamuun hin cimu. Hin cimu baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf. Yoo sii galee baay'ee si gammachiisa. Mee mooraa mattuu yuunivarsiitiitti deemnu achi jalqabnu haasaa keenya yeroo achi keessatti dabarsite akkam ture mee waggaan 5? Waggaan 5 dhugaa dubbachuudhaaf waan lamaan dabarse. Persentii 80 wangeelaan hojjechaa ture. Persentii 20 barumsaan barachaa ture.
persentii 20 barumsaan hojjedhu sana keessatti iyyuu baay'ee milkaa'e dhugaama dubbachuudhaaf qabxiin ittiin eebbifame qabxii barataa dadhabaan ittiin eebbifamu miti. Qabxii barataa cimaan tokko ittiin eebbifamudha. Haa ta'u iyyuu malee kan hojjechaa ture namni dura gaa kan ba'u wangeela. Haalli naan mijanne baay'eetu jira. Haalli akka wangeelni hojjenne na godhan wantoota gurguddootu ture. An guyyaa tokko haala ilaalee hin beeku. Waa'een mana keenyaa na dura fuuldura dhufee hin beeku. Waa'een guyyaa boriis na fuuldura dhufee hin beeku. Har'a maaliif waa har'a xiyyeeffadhee wangeela hojjechaa ture yeroo sana akkuma gibbii baheen gooftaan dhufadheen hojjechaa ture. Waggaa 5 booddee gooftaan dhufadheen amanaa ture. Akkuma achi baateen. Akkuma achi baheen dhufa waan ta'eef jedheetan miirri ayyaanni yeroo sana nurra ture gooftaan hin tura nutti hin fakkaatu bakka. Waan si ajaa'ibu haalli akka nuni gara maatiitti xiyyeeffannu gara barumsa keenyaatti xiyyeeffannu godhu wantoota baay'eetu ture. Guyyaan fayyinaa yoomidha wangeelli. Ammadha. Egaa erga inni akkas ta'e guyyaa wangeela lallabus amma. Kanaan guutamee waan hin jiruufi mana bunaatti naman arge hundumaatti doormiitti daandii irratti kilaasii keessatti waldaatti lafa deemnu hundumaatti wangeeluma ajandaan keenya. Namni isaan nu beeku ortodoksiin musliimni waaqeffataan kanumaan nu beeku. Har'a namoonni baay'een dhugaa ba'uu danda'u. Gibbii sana keessatti garee tiimii guddaa qabna. Tiimiin dhuga baatii suni guyyaa hundaa ganama sa'aatii 12 hanga 1tti kadhannaa qabna. Yeroo hundumaa sanbata duraa galgala immoo sa'aatii 12 hanga sa'aatii 4tti konferaansiidha bakka. Namni nafu waldaa hundaarraa dhufu afaaniin nama daangessinu lagaan nama daangessinu nama baay'eetu dhufa. Sagantaa guddaa ture dhugaa dubbachuu. Sagantaa nama sodaachisu ture. Sagantaa sana irratti lola baay'eetu ka'ee ture. Nuti ajandaan keenya wangeeluma. Maqaa wangeelaatiin walitti waan qabamneef Kiristoos immoo nu gidduutti argame. Yeroo qo'annaa akka barataa yeroo laayibrarii teessu yeroo namni ispeesiin taa'a jedhaa maal jedha yeroo sanaan qabdaa? Ani waan nama dhibu laayibrarii guyyaa muraasa duwwaan seene. Laayibrarii ma jedhamu lakkoofsaan yoo baay'ate yeroo 11 ta'a. Waggaa 5 keessatti dhugaa laayibrarii tokko immoo hundaamu waggaa 4 naqee seentiraal laayibrarii guddaadha. Karaa bahanii karaa galan yuunaa galaan turre bakka. Hin beeku. Ani wangeelan hojjedhaa kilaasiidhaa baanaan ijoollee warra wangeela wajjin wal barbaanna bakka. Qayyabannaa waan jedhamu hin jiru. Wal barbaanneeti waa karoorsinaa eessa deemnannaa sanbata dhugaa waan baanuu fi sanarratti xiyyeeffannaa halkanaan qayyabadhaan halkan dhufee rafeetan halkan sa'aatii 9 booddee ka'een dubbisa kanuma bakka. Qabxiin kee seemisteera hundumaatti gadi bu'ee hin beeku? Gadi bu'ee hin beeku. Na sodaachisee bakka barana ari'atamaa jedhee hin beeku. Qabxiin kun nuti gaariidha. Indaa'uun seemisteera tokkoffaatti qabxii guddaa waan fidee fi intina garee na godhanii turanii alaqaa na godhanii turan kilaasii keessatti iyyuu. Dhugaa. Giruuppii na jalatti ijaaranii. Hamma kana. Otoo dubbannu daawwattoota keenya keessummaan keenya guyyaarraa mishinariidha. Akkuma kana immoo inni badaa ittiin ofii bu'aamu namoonni ittiin hin beekanii malee injinariidha. Addunyaa Likkaasaa jedhama. Tiiktookii irratti akkuma sila jedhe baay'een keessan beektu hojii wangeela babal'isuu bal'inaan nama hojjechaa jirudha. Waa'ee keetiif baay'ee waaqayyoon galateeffanna. Ameen gammee koo eebbifame. Carraa ayyaanaa fi maatii ilaaluu biyya ilaaluu dhufte kanatti si argadhee si wajjin haasa'u kootti baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Feeloo keessatti hirmaachaa akka kana hojii wangeelaa hojjechaa qabxii ol ka'aa fiduun qabxiin kee meeqa ture qabxii ittiin xumurte? 2.9 normaalii. Kan ittiin xumurte? Barataa baay'ee hin ari'ama ture. Hin ari'atama. Keessaayyuu injiinaringiin baay'ee ulfaataa ture. Dipaartimentii kam ture? Siviil injiinaringii. Siviil injiinaringii. Kanaan amma kana fiduun hin ulfaatu feeloo hojii wangeelaa ulfaata. Baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf. Baay'ee ulfaata baay'ee hadha. Namni qormaata faaratti fentii ta'e kufuu jira. Namni teenshina. Innumaayyuu dubbiseeyyuu fidu. Namni dubbiseeyyuu dhufuuf. Yeroo isaa guutuu kennee fi halkaniif guyyaa daftararra taa'anii nuyi koo kitaaba yoo barbaadde baatattee deemta qormaata bara. Open bookidha yeroo baay'een keenya. Keessumaa structure 1 2 3 RC'n waan nu baranne sun fe'attee dhatta yoo barbaadde Ayisuuziidhaan fudhattee dhaquu dandeessa. Kitaabota. Lafa qormaataa. Lafa irraa dubbiftee hojjechuu dandeessa. Hin dhufu bakka. Lafa inni dhufu hin beektu. Open bookidha. Open bookidha. Innaa kanaaf hayi keessa dabarreeti.
Wangeela hojjecha anammatuun dhugaa dubbachuudhaaf akkan warqeedhaan hin baane kan na godhu hin jiru ture. Angaruu gara caalu wangeela inni maayyuu eebbifamee hin bo'eedhaa turame. Namni jaarsoliin ijoolleen jaarsolii baate akka maanguddummaatti natti ba'anii maatii kee haala maatii keetii dhageenyeerraa siinis dhageenyeerraa siinis argaa jirraa adaraa kee bor faayinaansiidhaan wangeela hojjechuu dandeessaa. Barum qabxii guddaadhaan baate maatii kees gargaarte wangeela immoo faayinaansiidhaan hojjechuu dandeessaa. Barumsa kana hojjedhu sanatti hin baay'isin namoonni naan jedhaniiru. Ani garuu maalan jedhaa waan hundumtuu waaqayyo harka jira. Ani maaliifan faayinaansiidhaan nama deeggara maaliifan hin deeman. Humna qaba. Gooftaan na waameera. Ba'aa kanaa qaba. Jaalala warra badanii qaba. Maaliifan hin deemu? Deemuun qaba. Jedheetanii hin deemne bakka yeroo sana nuyi baay'ee deemna dhugaa dubbachuuf. Lubbaa booraa lafa hin dhanne hin jiru nama. Achi keessa naannofteetti. Lafa hin deemne hin jiru bakka. Kanaafi carraa mattuu yuunivarsiitii dhaqu mattuu yuunivarsiitii gaafa jedhamu wangeela babal'isuu. Iddoo dhatte seenaa sana yaadatta malee. Mattuu nanaaf waan gurguddaa sadii naa kennite. Tokkoffaan gaa'ela koo haadha manaa koo achitti argadden. Achitti argattee? Jechuun barumsaan ati ishee barsiise. Dhugaadhaa? Dhugaa mucaa diimtuu gabaabduu tokkotu mataa ishee jiffattee dhuma dhufte sagantaa gidduu ta'uun barsiisu. Addanaa citee miilatti ganna ba'e gaafa waan ishee argu. Isaan booddee gaafachuu fi isheen amantaa ortodoksii keessaa dhufte rifattee dudduuba deebitee jedheen sodaadhe. Dhiisuu fi namanna jalaa qabataa jedheen sodaadhe. Miira yoon ka'e immoo dubbii kana kaases immoo barattoonni akkuma ergamoota waaqayyootti nu ilaalu. Nama miira hin qabne. Nama hin fuudhanii inni ilaalaa turan. Mucaan tokko keessa ba'ee gaaf tokko ati akkami haalli kee ati waan biraa na gaafate. Ati miira qabda. Takkee nama bishaan suni dipaartimentii makeenyaa ture bilookii dormiidhaa ganna baasee koliidarii marratti na gaafate kan. Iyyaarra ta'ee ta'ee hin beekan amma miira qabdaa maaltu sitti dhagaama dhee mana gaafatee achoota dhiisee sokke. Kanaaf waa jaallatti jirutti. Bakka baay'een sodaadhee san jaalladhe immoo iftoominuma naan jaalladhe bakka nama fuuldura wajjin deemutti ka'ee piroosesiin isaa dheeraa ture dhugaa dubbachuu. Sindin deemu jaan. Isheen kakuu dhageesse dhufte yeroo kaampaasii dhufte isheen 2008 seente. Annatoo dursee galee waggaa 3 ishee dursaan. Isheen dhageesse dhufte afura qulqulluunis keessa isheetti dubbachaa ture. Isheen deddeebitee waan dhadhagaa turte qabdi. Akkan kan ishee ta'e beekti isheen. Angaruu isheen beekuun ture eeyyeno. Isaan booddee toleette bakka isheen. Tolee jettee. Sin rakkifne. Baay'ee na rakkifne. Garuu jalqaba gaafan gaafadhe maaltu ta'e sitti fakkaata. Sin fuudhaan jedhee nama baay'ee gidduutti. Irrifatte isheen deebiin allaanne hin deemte. Nama baay'ee gidduutti. Nama baay'ee gidduutti. Akkaataan sanaan dhumne. Isaan booddee sin fuudha gaafan jedhuuni waan dubbannee calliftee dhuma sokkite. Annanne. Kana jechuun qobaatti hin baasnee maaliin jennee namootuma gidduutti. Namootuma walakkaatti ishee gaafadhe. Namootuma walakkaatti sin fuudhannaan hin naate deebiin allaanne hin deemte. Abiraan bultee nama mucaan tokko hiriyaa kooti galeetan ittime. Waan godhaa nama gidduuttan akkas jedheeni isheen hoo calliftee deemte akkaman taa'eetan hirribina hin qabu nan jeeqame dingata dudduuba deebiitii laata dingata amantaa kanarraa deebiitii laata baay'een dhiphadhe. Booddee keessa nan bilbileef gaafan bilbiluu fi isteeppiin biraan tokkos jira. Bira 200 wayii namatu naa erge. Namni naa erge naanaan inuman argamee jaan fuuluma isheen ilaala. Waa'ee gaaffii gaa'elaa ta'uu hin taane fuuluma isheerraa waanta mul'atu. Inni aarte moo naarre. Maal fakkaatti dheetanan waame gara magaalaatti. Bira 200 bara. Gaafa waamu hiriyoota ishee immoo ijoollee Finfinnee kana ijoollee Walaayittaa Sooddoo kana ijoollee afaan Amaariffaa dubbatan ijoollee baay'ee guurtee fidde. Ijoollee fiddee dhufte. Ijoollee guurtee gaafa dhuftu bishaan gaafa sanaayyuu hin kaffalu birriin 200. Namni nyaatan dhugaa amma isa kaan dhiisanii miira ishee ilaaluu dhiiseen ofii kootu jijjiiran. Nyaata sana maaltu kaffala. Booddee keessa eenyu akka kaffalee hin beekan. Kaffalameera kaaman dhaga'ee. Dhugaadhaa. Akka gaafa sanaa gammadee hin beekan. Isaan booddee fuulli ishee maal akka fakkaatu inni irraanfadhe. Naasurraan ka'e jechuudha. Isaan booddee sanbata ture kuni dafinoo wiixata isaan dawwalee fi ani koo sin jaalladhe maali amma yoonaatti deebiin laanne maalirra jirtan ani sin jaalladha jette. Isaan booddee bakka baay'een gammadee
isteeppii itti aanutti fuufne jechuudha bakka. Ishee wajjin. Kanaaf Mattuu Yuunivarsiitiin gaa'ela keessii kenneera. Gaa'ela naa kenneera. Hojii mishinii haadhi achittan jalqabe dhugaa dubbachuudhaaf. Kitaaba Aarsaa Wangeelaa dubbisu, kadhata mana manaa barsiisaa Taayyeen leenjii nuuf kennanii. Inni akka ka'umsaatti faawundeeshinii yoo ta'e bakka haadhee hojii wangeelaatiif kanan ba'ee namootatti dhugaa ba'uu jalqabe Iluu Baaboraatti. Isheen maal baratte achitti? Ispoort saayinsii baratte. Ittiin hojjechaa jirti amma? Isheen mana barumsaa dhuunfaa barsiisti. Egaa waa'ee ishee gara booddeetti sitti dhufna sirriitti hin kaasna. Kanaaf Mattuu Yuunivarsiitii gaafa jedhamu waan baay'ee yaadannoo baay'ee qabdaa jechuudha. Siviil injiinaringii achitti digirii jalqabaa achiin argadhee, haadha manaa achiin argadhee, hojii mishinii achiin fudhadhee ba'e. Kanaaf eebba baay'ee qaba. Eebba baay'ee naaf ta'e Iluu Baaboraa. Hin jaalladha baay'ee. Baay'ee biyya bareedaadha. Egaa namoonni waan baay'eedhaan yaadatu. Ani baay'ee wantan ittiin si dinqifadhe tokko bara namoonni injiinaringiidhaan hojii barbaadanii dhaban keessaa bara namoonni injiinaringiidhaan immoo hojii gurguddaa hojjetan keessa jirra. Injiinaringiin ogummaa kabajamaadha. Ogummaa namoonni baay'een immoo akka salphaatti ilaalanidha. Hojiin argadhu jettee waan biraa jettee achi as gorte immoo dhuguma waamichaan qabatteetu dhiistee urguftee gara kanaatti deebite. Akkamitti waamicha kootettee adda baafattee isa kanaan baruu barbaada? Hojii dhabuu dhiisii fakkeenya siif haa ta'u waan namni magaalaa Bishooftutti beeku mucaa Abdii Taaffasee jedhamu tokkotti ture. Hojii mishinii bal'inaan waan hojjennuu fi carraa saayitii irratti qaxaramuun argadhee tureen. Saayitii irratti bara 2013 jechuudha. Saayitii irratti carraa qaxaramuu waan argadhee fi carraan sun ana maqaa dhaatee dhufe. Namichi mucaa na beeku tokko jira Mikaa'el Abdataa jedhama injiinara inni wajjin kaampaasiidhaa ba'ee anaan waan beekuuf iddoo sana akkan dhaqee qaxaramee hojjedhuuf carraa naa kenna. Amala keenyummaa kee gati beeku. Beeka wajjin hojjechaa ture mishinis. Tole. Gaafa inni naaf kennu ani immoo dabarseen abdii sanaaf kenne. Tokko hojii baay'ee barbaadaa ture lammaffaan wajjin manuma koo jirra. Hojii mishinis immoo yeroo sana wajjin hojjechaa jirra. Anaan bakka dhufee anaan bakka bu'ee dhufuu danda'a jedhee tanaan fiildiin isaa siviilii miti waan nama dhibu. Akkuma inni dhufee hojjetuu fi kotomii miti fiildiin isaa fiildiin injiinaringii miti walumaa gala yeroo sana haasaa ture amma irraanfadheera. Akka inni deemee hojii sana hojjetu goone carraanaa dhufeeyyuu namootaaf kenneera jechuu barbaadeetan. Hojiis immoo ani 2011 ijoollee ijji walitti dhufne gurmoofne hojii gurguddaa hojjedheen jira. Dhugaa dubbachuudhaaf magaalaa Bishooftuu irratti gurmoofne hojii baay'ee jireenya koof ta'u hojjedhee argeera. Sana mi'eeffadhee achumaan itti fufuu hin danda'an tureen. Inni kan biraan ani Baalee deemee saayitii injiinaringaatti hojjedheera. Carraa argadhee jechuudha. Yeroo mana hojjedhu Boolee kanas hojjedheeran. Boolee Internaashinaal Eerpoortii keessa hojjechaan ture. Chaayinotaa wajjinii. Yeroon hojjedhu kana gammachuu hin qabu. Akka nama qullaa dhaabatuuti. Gimbanyaan namoonni hojii intinaa hojjetan ana akkan achitti ramadamee akkan kan achi hin taane hin beeku. Yaadi kee sirrii miti sitti hin tolu fuulaniiftu maa hin nete. Fuulli koo na gurraachaa yeroo hojjetan hojjedhu. Maaliif anan yeroo koo guutuu kana kenne boroo kun gimbiin kun hin bada. Boroo miindaa argadhu kun har'a nafa. Boroo ulfinan borii biyya lafaa kanarraa nan argadha jedhu kosiidha hin bada. Maaliif yeroo koo kana guba? Maaliif carraa kanatti fayyadamee wangeela namatti himu? Saayitii irratti nan dubbadha. Iddoo hojjetootumaan dubbadhu garuu maa inni guutummaan guutuutti yeroo koo kenne. Yeroo koo duwwaa immoo miti jireenya koo kennee gara hojii wangeelaatti akka dhufuu barbaadu yeroo masannatti dhufaa ture jechuudha bakka. Yeroo wangeela namaa yeroo dhugaa baana yeroo jedhamu fuulli koo nifa. Gurri koon socho'a bakka miirri koo guutuun gammachuu argata. Hin deemnaa yeroo dhaga'u aqeanii hojjechuu dhiisi. Aqee yeroo hojjedhu gammachuun argadhu natu beeka. Miiruma sanaa yeroo yaadanii gammachuu guddaa waan argadhuu fi an isa dhugaa waaqayyooti kan namoota kaaniin beekan. An hojii mana hojjechuuf uumame wangeela dhugaa ba'uudha. Nama argaa jira. Namni wayyaa uffattee wayyaa sirraa bareedu jira. Hojii mana hojjettee hojii sirraa bareedu jira bakka. Hojii mana hojjedhe narraa bareedu. Kanaaf hojii dhabdee rakkattee akka sakaaniituun taane kallattiidhumaan itti dhufte. Maaliif tajaajiltoota bara kana keessa ka'an baay'ee isaaniitu hojii biraa yaalanii dhamaatii biraa dhama'anii hojii tajaajila wangeelaa kana akka keessa dhokachuuti yookaan immoo akka madda galii kan biraatti biizinasii kan biraatti namoota yaadantu jiru. Isanii galanii gara kanaatti namoota deebi'antu jiru. Kana bara dheeran kana beekan jedhanii immoo yeroo isaan dubbatan hin dhaga'ama. Kanaafan adda baasee baruu barbaade. Kanaafiyyuu murteessitee hojii koo bakka san hundumaan dhiiseen gara kanatti gala gaafa jette yoomidha. Ani
hojii kana guutummaatti dhugaa dubbachuudhaaf kanan murteesse akkan mishiinarii yeroo koo guutuu akkan jireenya koo guutuu hojjedhu kanan murteesse yeroo koronaa keessa. Garuu chaalenjoota baay'eetu ture. Waan nama murteessiteef waldaa keessa jirtaa. Namoota wajjin hojjettu murteessaadha. Sana sanatu na qabee akkuman faayinaansiin jira akkan naannoon irra jirurraan sochoone na godhe malee yeroo koronaa sana keessa. Yeroo koronaa namni balbala cufatee taa'aa ture nu bakkeerra turre. Darba gurguddaa kireessine yeroo waldaan beettullee yeroo waldaan hin beeknellee baanee torbee tokkoof hojii kan hojjechaa turreerra. Torban keessaa guyyaa 2 guyyaa 3 torban keessaa guyyaa 2 guyyaa 3 akkasumas torbee guutuu yeroo hojjenne jira. Isammaa irratti dhugaa yaada biraan dabalumaa inni yeroo tokko gaara irratti kadhanna. Hiriyoonni koo yeroo sana gaara irratti wajjin kadhannu ragaadha. Saayit manaajerii taata jedhamee piroojeektii manaajerii taata jedhamee qooqaa irratti kontiraaktarri beekamaan tokko maqaa isaaniitu waamee namni beekaa piikaappii magaalaa mojoo dhaabanii amma dhufeera bakka deemii. Nama injiinar Oromiyaa kana keessaa namaadha manaa hojii wal beeku jira. Isaajii walitti dhufanii akkan deemee hojjedhuuf naa qindeessanii turantu ture. Makiinaa achi dhaabatu sanas hojii sanas achoottan dhaabeen. Ijoollee gaara irratti wajjin kadhannu sanaan gaara magaalaa Bishoftuu jiru tokkotu jira. Walijjiin dudubbannee ani hin deemu. Kanaadha manaa wajjin isin mari'adhu. Ani keessa koo kan jiru bakka nan sodaadha bakka gara hojii intanaa sanatti deemee waa argachuudhaaf. Baay'ee keessi koo na sodaata. Akka nama hatu natti fakkaata. Hojjettee argattee wangeelaas hojjettu gadhee miti gaariidha hojjechuun. Garuu natti ulfaata naan. Baay'ee natti ulfaachaa ture. Isa dhiiseetan isaan booddee waan si ajaa'ibu balbaloota baay'eetu baname. Balbalooji isaan booddee Gambeellaan deemee isaan booddee gara Baaleen deemee isaan iddoo baay'ee dhaqeetan hojii mishinii kana hojjedhe. 2012 jechuudha. Kanan guututti bakka keessa kooti kutee hojii mishiniitti galee. Kana murteesse 2012 jechuudha. Egaa waan asi gaafachuu barbaadu inni kan biraan wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irra ni jiru. Egaa dhaqaa'edha. Egaa dhaqaan sunis biratti hiika akkamii qabame? Egaa dhaqaa jechuun dhaqaadhuma. Amma namoonni baay'een dhaqaasa jedhamu kana akkaataa garaa garaatiin hubatu. Amma nuni yuunivarsiitii keessa jira waan ta'eef egaa dhaqaasa jedhame kana waanan Wallagga lixaatii bahee yuunivarsiitii mattuu dhaqeef dhaqeera jechuun danda'u. Dhaqaa jechuun bakkuma jirtu ka'iitii socho'idha bakka. Dhaqaa gaafa jiru daayirekshinii immoo kenneera. Callumattee deemta miti. Yeroo dhuga ba'umsa jalqabne naannoo marra jirtu irraa kaata. Doormii irraa kaana. Naannoo mattuu sana irraa kaane. Mattuu irraa kaanee babal'achaa dhufee gara Salaalee, gara Kibbaa Arsii, gara Kibbaa kana gara Arsii, gara Shawwaa kana keessaa amma immoo bal'atee Gambeellaa naannolee biraa gara Kibbaa achi ga'aa jira jechuudha. Deemaa jechuun teessee kanatti kadhattu miti. Teessee kanatti waaqeffattu miti. Deemaa jechuun deemaadha. Saba dukkana keessa jiru qaqqabaadha deemaa jechuun. Namanni deemaati dhugaatti ba'aati gara koo fidaa jechuudha. Yesuus Kiristoos deemaa kan jedhe kana manaa ba'aa jechuudha. Iddoo teessanii socho'a jechuudha. Sochiidha. Sochii hafuuraa uumaa jechuudha. Deemaa kan gooftaan jedhe malee ta'a waaqeffadhaa, ta'a kadhadhaa isa jedhamutti hiikuu hin qabnu jechuudha. Iddoo kana deemaa isa jedhe kana deemuudhuma bakka. Garuu karaa garaa garaa deemuu dandeenya. Isa immoo yeroo biraa dubbachuu hin danda'a. Haa ta'u baay'ee gaariidha. Inni kan biraan namootatti waan gaaffii uumu tokkotu jira. Anaanis jechuudha. Amma taayitiliin mishiinarii jedhamu kuni badaa hin jiru. Hin jiru. Hojjetaa wangeelaa jira, paastariin jira, raadiyoon jira, kanneen kan biraas jiru. Lubi jira. Siigalee tajaajila keessatti mishiinarii inni jedhu kun garuu taayitiliin kun badaa hin jiru. Hin jiru dhugaa. Sitofii kenne moo waldaa sii kenne moo jechuun namoonni kan biraa maqaa kanaan deemanii tajaajilanis jiru. Siigalee irratti namoonni adda baasuu barbaadu immoo jiru. Beekuu barbaadu. Waa'ee kana irratti maal jetta? Ani yuunivarsiitii Mattuu keessatti bara 2005 irraa kaasee callumanne mishiinarii waliin jenna. Waldaanis nuun kennine, namis nuun laanne, raajii wayis dubbatees mishiinariidhaan jenne. Callumanneeti mishiinarii waliin jenna. Mishiinarii kun afaan Oromootti ergamaa jechuudha. Ergamoota amma Paawuloos ani fedha Waaqayyootiin ergamaa kanan ta'e jedha. Ergamaa inni jedhu suni wangeelaaf ergamuu akkasitti hubadhaan malee ergamoota apoostelii gara dibata sanaatti waan wal qabatu miti yaada. Ani ergamaa ani wangeelaaf ergamaa kanan ta'e kan inni jedhu wangeelaaf deemaa waan hin jiruuf
Ani yeroo sana kutaa Phaawulos ani ergamaa ani wangeelaaf ergamaa kanan ta'e jedhee yeroo hundumaa kan inni kaasu sana fayyadamee ta'e maal jedhaa mishiinarii waliin jechuutti kaan wangeelaaf ergamaa wangeelaaf nama ergamu wangeelaaf nama deemu wangeelaaf nama socho'u jennee taayitalii kana walii laanne inni kun immoo biyyarra faca'e. Bara 2005 dura eenyu mishiinarii jedhee walii waamu yuunivarsiitii kamiin qoradheera illee hin jiru. Mattuurraa ka'ee addunyaa guutuudhaale. Amma kanaaf ani maalan barbaada maqaan kun akka waldaa kiristaanaatti minaalbaata taayitiliitti dhufuu qabaa baayibilikaalii ta'uu qabaa maqaa kana immoo seera qabeessa goonaa waldaan yoo jedhan hin fudhanna. Maqaa kanaanis immoo noormaalii bu'uura macaafaan qabu waan ta'eef bu'uura macaafaa walitti bu'a waan ta'eef maqaa kana ofirraa kaasaa yoo jedhanis nuyi waldaan nageenya garuu nuyi kan fayyadamnu maa inni wangeelaaf ergamu. Mishineerii jechuun wangeelaaf nama ergamu jechuudha jennee machirraa kaanee taayitalii kana fudhanne jechuudha. Akka kana namoonnis akka kanatti akkasiin hubattan malee ittiin beekamu ittiin namoota caalanii argamu ittiin waan biraa jechuu utuu hin taane hojii masaan hojjetan sanaa wajjin hojii kanaan hojjedha jedhanii ittiin adda bahuudhaaf akka ta'e egaa akka kanattiin si hubadhe. Ani inni kan biraan gaaffii godhee sii kaasu har'a. Waldaan kee eessa? Miseensummaan kee eessa? Waldaan kee immoo tajaajila kee kana hammam si deeggarti? Hammam beekti? Itti gaafatama kee hammam qabdi? Lafati jirtu kana hammam beekume? Waldaan kee waldaa Makaana Yesuus Bishooftuuti. Amma kanaan bakka nama jirudha kun. Durumaa kaasee Makaana Yesuus Loomaa yeroon elementarii baradhu achumattan dhaladhe waan ta'eef achumattan cuubame achumattan barumsa kiristinaas baradhe. Waldaa Makaana Yesuus Loomaati. Achirraa kaasee waldaa Makaana Yesuus Callee Eekkaati. Achirraa kaasee immoo Mattuu achis Beetel Makaana Yesuus ture. Achirraa kaanee immoo amma waldaa Makaana Yesuus Bishooftuu jirra. Hojii mishiinii akkan hojjedhu sirriitti beeku. Bishooftuu isa Calalaqaa? No. Bishooftuu kan Qeestaakkeefaa jechuudha. Bishooftuu Makaana Yesuusuma jedhama. Achan jira. Hojii kana sirriitti beeku. Kennaa kanaaf waamicha kana akkan qabu sirriitti beeku. Maanguddoonni waldaa sirriitti beeku. Naaf kadhatu. Na gorsu daayirekshinii inumaayyuu qeesiin koo maal jedhee nan dhufa bakkatti jirtu kana. Amma waldaan ijaaraa jiru achitti Makaana Yesuus miti. Muluu wangeeliidha. Guutuu wangeelaati. Achitti. Maaliifi durumaa kaaseen yeroo yuunivarsiitii mattuu jirrus waldaa guutuu wangeelaa meedaa nuu kennanii kadhata galgalaa meedaa irratti kadhannaa kadhata ganamaa immoo mana keetti kadhannaa meedaa nuu kennanii mana nuu kennanii simannaa isaan nuuf qaban olaanaa ture Lubbaa Booraatti. Yeroo sana isaan ejji waan wal bareef isaan ejjiin hojjechuu waan jalqabee fi lafan deemutti waldaa sana jalqaba gaafadha. Yoo isaan hin hojjenna wajjin jiran isaan wajjin itti fufa. Emmi keessi ijjiin nan hojjedha. Gambeellaatti akkasumatti hojjenna waan ta'eef. Asittis immoo Makaana Yesuus Bishooftuu kanattis immoo waldaa kooti waan ta'eef na hubatu waan ta'eef garii achi jiran jajjabeessinee yeroo dheeraadhaaf hojjechaa turreerra. Otoon gara ministeerii hundeessee amma gara hojii Oromiyaa keessa alaattiin socho'in jechuudha. Waldaa Makaanaa jiran jira ammallee waldaan kun ammallee na beeku naaf kadhachaa jiru na gorsaa jiru ijaarsa waldaarra waan jiraniin malee faayinaansii mayyuu na deeggaruudhaaf akka isaan fedhii guddaa qaban haasaasan irraa yeroo baay'ee dhagayeera. Isa deemnee gallu kana nyaata nu affeeranii beeku. Mucaa Pheexroos jedhamu kan bodii ta'an ture lammii bodii mucaa isaan mana jijjiiru kana malee qullaa nama ture nama gooftaa fudhate magaalaa Finfinnee kana agarsiisuudhaaf nama fidee jira. Isaan waldaarratti saba nagaa gaafadhaa jedhanii guyyaa ayyaana isa darbe jechuudha. Namoota nagaa gaafannee sanbata tokko immoo ba'anii misaa nu nyaachisanii turanii galgala tokko nagaa waldaa gaafannee sanbata tokko immoo laaqana nu affeeranii isuma sanbata darbee dheengaddaa kana immoo saba nagaa gaafadheera marsaa amma dhufe kana saba nagaa gaafadhu waan hojjechaa ture dubbadhu jedhanii mucaa samman dhufe kanaa jiris saba nagaa gaafannee jaalalaan hojii kana wajjin hojjechaa jirra jechuudha. Kanaaf waldaan keessi tumsitii si deeggartii si wajjin jirti jechuudha. Jirti. Waaqayyoof haa galatu. Waldaa jalatti hojjettamu ministirii mataa kee qabda reeti. Ministirii mataa kootiin qabaama. Okay. Ministirii mataa kootiin qabaa. Ministirii mataa keetii qabaachuun waldaa akka itti jibbitu hin godhu. Waldaa jin akka ittiin hojjenne wanti godhu hin jiru. Ministiriin waldaa sophuudhaaf amma ministiriin koo kuni church based supportidha. Waldaa gargaaruudhaaf ministirii hundaa'edha malee waldaa jeequudhaaf yookiin immoo waldaa miidhuudhaaf kan hundaa'e miti. Kanaaf waldaa irratti waan dhiibbaan qabu. Waldaa tumsaa waldaanis immoo beektii hin simatti hin tumsu jechuudha. Amma bakka ammoo hojjechaa jiru kanatti waldaa baay'ee gargaara. Waldaa ijaarru kana waldaadhaaf kennaa deemna. Saantima tokkotu waldaarraan fudhateen waldaa ijaarru kana waldaadhaaf kennina. Namoota amma Koree Hospitaalii jinnaan achitti yaalle sana
miseensota waldaatii isa jalqabaa ittaan immoo namoota amantoota hin taane illee karaa kanaa gargaaraa jirra jechuudha. Waldaa gargaaruudhaaf ministeerri hundaa'e malee waldaa saamuudhaaf waldaa irratti waldaa ijaaruudhaaf kan uumame miti jechuudha. Haa ta'u baay'ee gaarii. Inni kan biraan si gaafachuu barbaadu akkuma amma dura kaastee ati gaa'ela qabdaa mana qabdaa kun immoo itti gaafatama kan biraadha. Yeroo mana kee dhiistee gaa'ela kee dhiistee akkas fagaattee deemtu jireenyi kee gaa'elli kee akkamitti manaan kee ilaalchi jiru ollaan jiru maatiin jiru maa inni hammam turtammoo yeroo deemtu. Isan man deemaa jiru kana ji'a 3 ji'a 4 isan maa kana immoo baay'een tureyyuu yeroon deemee dhufu kana miiraadha manaa kootiin al ilaala. Ati manaa koonumaayyuu maal jetti? Ati maal hojjettee yoo namni si jajaa'e amma tiktookii kanarraa yoo ilaalte koomentii godhu Paawuloos lammaffaa jedhu maaloo jedhu miti jetti isheen hin hojjenne jetti. Ganaadha ijoon barbaadu akka afur qulqulluun laphee koratti mul'isutti ati hojii ishinii lafaan yaade sana geessee hojjenne ganaadhaati. Kana namoota dhageesse hojii hojjedheera jettee lakkaatinii naan jetti. Inni kan miirri ishee baay'ee miira hojii kanaafi baay'ee ol ka'aa qabdi. Isheen mana barumsaa dhugaa dubbachuudhaaf hin barsiisti. Yeroo barsiiftu kanatti bukkeetti immoo ijoollee namaa qayyabachiifti. Yeroo qayyabachiiftu manni barumsaa isaanii maqaa guddaa waan qabuuf sa'aatii tokko gara birrii 200 gara amma 250 300 fakkaata kana kan argatti. Sanaan mana qabaa maal jechaa deemti. Namoonnis immoo ilaa kun kan mana keetti jedhanii yeroo ergan qaxxitaa isheettan ergaa. Karaa sanaa deemti maatii ishee yeroon ilaalu immoo miira isaanii gareen itti tolu jira gareen itti hin tolle jira. Hundumaarrayyuu otoo kun hundumtu ta'uu baate gooftaamtu haadha manaa koo dhiisii hortee isaanii sanyii isaanii waldaa dhiisii ati dhuga ba'umsumti kee namatti hin tolu. Ati waamamne ati maa jireenyattuu hin galtu dhaabii hojii kana tuna jireenyaa bu'an. Lallabeedhumaan abidda seena. Lallabeedhumaan gidiraatti gala malee. Hojii kana dhiisuu hin danda'u. Suusiinaa ta'ee jira, dhanna koonaaf ta'ee jira. Hojjedhee kana hin gammadu kana waan ta'eef hafuurumti baafannaan hojii kana keessa waan jiruuf baay'ee miira natti tolaan qabaa. Gaa'ela koo wajjinis nagaadha gaariidha dhugaa dubbachuuf amma mucaa lammaffaa argachuudhaaf miirraati manaa koo keertullee baay'ee gaariidha gooftaan karaa kanaa na gargaareera jechuun barbaada. Baga gammadee dhugaa waaqayyoo galataa argatu. Egaa namoonni utuu baranii natti tola waan an jedhu wantoota sirrii bu'uura ta'an si gaafachuu barbaada. Baay'ee gaariidha. Kanaafan takka jaja wal jajuu wal ho'isuu kongiraa jechuu caalaa warri kun jireenya gaa'ela keessatti bu'uura sababa ta'aniifanii buruqsee si gaafadha. Wantoonni kanarrattis immoo jala murame wanta gaafatamuu qabutu gaafatama sababa ta'e. Eessa faraqxee tajaajilteetta? Kanaan dura Iluu Baaboraa keessaa bara 2008 Beddelleetti kan inni cite malee godinatti aanaa 24 qaba ture. Bachoo deemneerraa, Algeessaachi deemneerraa, Nophaan deemneerraa, Daaremoo deemneerraa. Abdallaa deemneerraa, Kamisee deemneerraa, iddoo baay'ee dhanne Iluu Baaboraa, Buree, Goree silaa manuma keenya. Achi keessa. Tullubbee deemneerraa, Barrooyii deemneerraa, Buree deemneerraa, Sibboo deemneerraa. Iddoo Iluu Baaboraa iddoo hundumaa dhanne. Cooraa deemneerraa. Itti fufee achirraa gaafan ba'u Arsii deemneerraa, Shiree Boorarraa iddoo jedhamu. Daraartoo hoteelii dudduuba mooteenya namaa ministirii wajjin waan guddaa wajjin MKC Church wajjin jechuudha. Inni kan biraan Gujii deemneerraa achirraa kaan immoo gara kibbaa kana gara kaabaa kana Salaalee keessa hojii konistirakshinii hojjechaa hojii wangeelaa baay'een hojjedhe barattoota yuunivarsiitii leenjii isaan ture iddoo isaan yeroo turetti Boonaafaa mucaa Jimmaa jiru. Jimmaa naannoo Jimmaatti baay'ee hojjenneera appaarenti achitti bahee waan ta'eef barumsaaf yeroo waan tokko leenjiidhaaf achi hidhannu karaa barumsaa ani immoo gara miishinitti naanneffadheen achitti hojjedha. Ergan gibbiidhaa bahee achitti deebi'ee hojjechaan ture. Gambeellaa deemeera. Gambeellaa iddoo baay'ee deemne akkasuma Baalee maashin Dalloo Mannaa iddoo jedhamtu akkasumas Malkaa Arbaa maal jedhamte Angeettoo iddoo kana dhugaa dubbachuudhaaf namoota anillee achi hin ga'u iddoon jedhee namoota leenjisee waa'ee wangeelaa itti himee namoota achitti hojjechaa jiran ammallee namoota paaster Taayisaa kan jedhamu wajjin walii bilbilaa jirra wal hordofaa jirra. Inni itti aansu immoo kibba kanagaa kibba dhugaa dubbachuudhaaf iddoo baay'ee dhannee waggaa tokko tuun guutiin Keeniyaa deemneerra, Kibishin deemneerra, Lokomaarenyaa deemneerra, Turkaanaa deemneerra, buqqaatota kibba Sudaan bira deemneerra, Bodii mishiinaroota baay'eetu jirama. Bodii deeme yoo jettee hin sodaatu. Maaliif jennaan
ammallee achirra waan ta'eef ammallee adeeman. Akka mishiinota deeman nan barbaadan. Bodiin nama baay'ee barbaada. Bodii murilleen akka kibba warra hamarfaa miti. Iddoo sanyiif san jedha namni wal lolu. Iddoo wangeela ganaa barbaadu iddootti dhiigii baay'ee dhangala'ee fi dhangala'aa jiru waan ta'eef wangeela baay'ee waan barbaaduuf iddoo sana namoonni baay'een hin deeminatu jedhanii adaan achi jiru ulfaata waan ta'eef hin deeminatu jedhanii achi taa'ee kanaan hojjechaa jiru. Waldaan sadii amma bodii mursii irratti dhaabbatee jira. Waldaan sadii hamar keessa jira. Akka kanatti hojjechaa jirra jechuudha. Waaqayyo nu gargaaree amma kana deemeera. Waaw baay'ee bal'aadhaan kun. Iddoo baay'eedha. Miilli kee miilla wangeelaati. Sila akkuma jette dhaquudhaa socho'uudha satettee kuni isa kana gadi ta'eef waaqayyo galataa argatu kana hundumaatiif. Yeroo tokko gaafa haasoftu tiiktookii irratti iddoo kana tasumaa wangeelli hin geenye namni dhufee wangeela lallabee hin jiru tasumaa jettee haasofta. Itoophiyaa keessa moo daangaa Keeniyaati moo jiramti namootuma jireenyaan hawaasummaan qobaatti ba'anii jirantu jiru moo homaa tokko nageenya jechuun homaa tokkotu nageenyedha meessa sana ifa godhe. Homaadhuma nageenyedha. Bosoloochi jedhama mandarri sun. Mandarra baay'ee bal'aadha. Inumaayyuu kellaa jira hin dabartu hin deemtu bakka sana. Nu garuu namoota sababa koodaa hospitaaliin nu bira dhufaniif namoota qaamotii nageenyaa ijji wal bareetu jiru. Isaaniin gaafannee akka nu fayyaman goone namoota baay'eetti daddabalamiiti iddoo sana kan deemtu. Gaafa deemtu riskii mataa keetii fudhatteeti. Iddoo sanatti yoo miidhamte dhimmi isaa si ilaallata. Maaliif eenyu iddoo sana dhaqee hin beeku. Iddoon sun baay'ee fagoodhaa caakkaa keessa deemta mootiraan erga deemteen booddee lafayyuu sa'aatii dheeraa deemta. Ijoollee naannoo sana jiran tiktook irratti akka dubbatan agartee Phexros dubbateera, mucaan amma wajjin jiru dubbateera, paasteriin dubbateera. Iddoo baay'ee hawwaa turre dhaquudhaaf yaadaa turre jedhu yeroo dubbatan isaanillee jechuudha. Namni tiktook keenya jala galee arguu danda'a. Mandara akkasiitu jira gaafa jedhaman baay'een gammade. Yeroo jalqabaatti wangeela baadhee mandara sana dhaquu koottanii baay'ee man gammade. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Mandara sana akka dhanne mandara sanatti namoota baay'eetu gooftaa Yesuusitti amane. Takkaa wangeelli dhaga'amee hin beeku, takkaa namni dhaqee hin beeku. Miidiyaadha waan ta'eef ani bosoloochiin dhaqee wangeela lallabeen ture. Wayimmoo abbootiin amantaa namni amma akkas jedhamu tokko bosoloochitti wangeela lallabee beeka namni jedhu jiraate miidiyaa irratti dubbachuu danda'a. Anan gan dhageetti gaa namoota naannoo sanarraa namoota wajjin deemne naannoo sana na dura naannoo sanatti kan dhiyaatu bodiirra taa'anii hojjechaa turan gaggaafannaan bosoloochiin namni iddoo wayii jirti bakka gaanii deebi'an mandara wayii jirti achi gahee deebi'a malee namni baay'een achi darbee deemee hin beeku hin sodaata namni naan jedhanitti kaasaa turanii biyya keenya daangaarra jirti jechuudha biyyi sun. Egaa baay'ee madinqiidha. Yeroo ati hidhattumee akka amma jette amma sodaachisaadha. Nama naasisaa oduun jiru gaarii miti. Ati immoo ayyaana waaqayyootti amanattee humna waaqayyootti amanattee itti deemta. Akkamitti si simatu namoonni kun? Yeroo dhannu nama isaanii qabannee dhanna. Wangeelli tekinika mataa isaatii qaba. Malaan akka gugee garraamii ta'a akka bofaattee taa'anii gooftaan jedhee baay'ee si gargaara. Waanuma dibamtee utaaltee qophaa kee mandara tokko walitti afaan hin beektu, aadaa hin beektu. Saba sana qabachuudhaa fi namoota isaanii qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoota isaanii wajjin walitti dhufnee jirra. Jalqabaa waldaa dubbifna nuti. Ani erga mattutti dhuga ba'umsa jalqabeeni waldaa malee hojjedhee hin beekan. Waldaan na jaallattu, na jibbitu, waldaa wajjin maaliif hojjennaa tokko gooftaan hin jaallata hojii kana. Sababa jaallatuuf waldaa naannoo sana jirtu jechuudha. Waldaa naannoo sana jiru qabanna. Waldaa guutuu wangeelaa wajjin walii galle waan ta'eef waldaa sana qabannee eenyu wajjin yoo hojjenne hojii kana caalaa milkeessuu dandeenya. Erga karoora keenyaaf kaayyoo keenya waldichaaf ibsinee booddee. Kaayyoo keenyaaf karoora keenya waan hojjechaa turre waldaa sanatti gaafa himnu hin jaallatu. Bakka abaluutu siin wajjin ta'a jedhu nama barbaadan nuu kennu nama sana qabanneeti sochoonaa namni sun tokko aadaa saba sanaa beekaa afaan hiikaa afaan hiikuu immoo duwwaa miti. Afaan hiikuu duwwaa miti. Nama maalii xiyyeeffanna nama maalii barbaadan nuti nama ayyaana isaa qabu nama jaallate hojii sana hojjetu jechuudha. Amma namni tokko waanuma namni keessummaan dhufeef kan ka'ee si duukaa deemeen hojjedhu jira. Miiraan ta'an inni sirrii miti. Amma mucaan Phexros jedhamu kan bodii keenya wajjin hojjetu iddoo sana fudhatee dhaqe hin jaallatu hojicha. Hojii jaallatanii hojjetantu ija godhata. Hojiin calluudhaan miiraan hojjetan karaa nama dhaaba. Isa kanaaf namoota isaanii qabannee kophaa koo deemee hin beekan. Kanaaf si simachuu irratti waa tokko waan addaa irratti beekamaadha. Mucaa isaanii afaana jiru simachuutti anaanuu simatu. Keessummaa kootii jedhee waa'ee kootti waan ta'eef hin simatu. Nummoo akka dhannuuni wangeela qofa miti jireenya isaanii gaafanna. Waa'ee keessan hin dhageenyaa
biyya keenya keessatti amma yoo ilaalte iddoo tokko tokko hoteelattis eerpoortii kanattis footoon isaanii hin tata'a. Footoo keessan argaa turre kanaan dura. Har'a immoo gaafa ijaan isin agarru baay'ee nama gammachiisa. Gooftaanis ayyaana sii kenna. Waama ayyaanattiin akka namoonni sossobatan godhu gooftaan sii laata. Malee tuuristoota baay'ee iddoo miidhaniidha iddoon sun dhugaa dubbachuuf. Iddoon sun jechuudha. Waggoota kana keessatti hamma wangeela lallabde kana keessatti waaqayyo si gargaaree waldaa meeqa ijaarte? Waggoota kana keessatti. Erguma lallaba wangeelaa akka mishinariitti baatee lallabu tajaajiluu jalqabdeeti waldaa meeqatu ijaarame? Waldaan lama deeggarsa kootiin miti. Waldaan wajjin walitti dhufee gargaaree hojii mishinii naannoo sanatti hojjennee waldaan dhaabbatte jirti. Waldaa sanaa walduma sanaafan kenne waldaa lama inni. Garuu waldaan ofii kootiin harka kootiin muka kutee harka kootiin namoota wajjin walitti dhufnee ijaarre amma 6 ta'aniiru. Sana wajjin 8 amma garuu waldaan faayinaansii ofii kootii danda'ee namoota kadhadhee waldaan ijaare waldaa 6. Waggaa tokko ton guutin iyyuu. Kana jechuun waldaa kana yeroo ijaartu lafa akkamiin argatta fakkeenyaaf dhiyeessiin lafa namoota amanantu sii kennamoo hin bitamamoo eessaa argamame? Waldoota ammaa Shawaa keessa jiran kana lamaanii mootummaa gaafatanii pirooses godhanii waan baay'ee ta'anii baay'ee cinqamaniiti kan argatan. Waldaa lafa sana kan argatanii underground man gargaare kadhannaadhaan naannoo sanatti mishinii hojjechuudhaan baay'ee miidiyaa irras hin baane. Lafa nama jiru kana abbaa mandaraatu jira. Bahal baay'ilii kan hoogganu abbaa aadaa jechuudha. Kan aadaatu jira. Bulchaa aadaatu jira. Isa gaafata. Inni sii kenninaan mootummaan iyyuu si dhoowwuu hin danda'u. Mootummaantu akka isa gaafattu intinaa si godhu. Puushti godhu inni isa gaafannaa fudhadhaa. Malee. Lafa iddoo akkasii jettanii. Lafa akkasii barbaannaa amalaan qabannaa. Gaafannaa erga naannoo sanatti dhugaa baanee namoota amanantu jira. Iddoo kanatti dhufnee uffannaa laannaa. Iddoo kanatti dhufnee tajaajila akkasii goonaa. Jennee karoora keenya ibsinaa fi abbaan aadaa sun fudhadhaadha. Keessumaa Hamariitti akka kanatti hojjennee gara boodii yuunivarsiitii kana immoo ofumaan fudhanne. Ofuma keenya fudhanne laficha. Naannooma sana jira gatii ta'ee. Jira lafii rakkoon hin jiru naannoo. Akka addanaa miti jechuudha. Waaqayyoof haa galatu gaa waaqayyo baay'ee si gargaara. Ani kana jedhu cuukkoon kun akkamidha? Namjeettaa? Dhugaa dubbachuuf harki cuukkoo kana hojjete haa eebbifamu. Cuukkoo iddoo baay'eetti nyaaddan. Cuukkoon kun garuu adda. Baay'ee mi'aa nama addaa of keessaa qabaa. Haadha manaa kootu hojjetetti dhugaa dubbachuudha haadha manaa dinqii qabda jechuudha. Isheenillee guyyaa tokko teessiftee intarviiyuu maalirraa hojjettee akkamitti hojjettee maal walitti dabaltee cuukkoo sakaanirraa maaltu adda godhe jettee gaafachuu qabda. Cuukkoo kana namni sagantaa garaagaraa qabu godhatan dhugaa dubbachuuf sagantaayyuu miti. Manumatti ijoollee keessanii wajjin bitattanii akka nyaattan hiriiraan galmooftanii lakkoofsa bilbilaa asirra jiru irratti bilbiltanii ajajattanii nyaadhaa ilaalaatii akka somnu immoo nutti himaa jechuu barbaannaa baay'ee mi'aa dhugaa dubbachuuf. Jalqaba nyaadheera waan ta'eef. Eebbifame dhugaa. Dhugaa. Asaa nyaachuun naan mijatu waan ta'eef baay'ee mi'aa. Haa ta'u inni kan bira baay'ee namatti toluu fi namoonni baay'een ittiin si dinqifatan tokko keessaatii hojii hawaasummaa keessatti qooda qabda. Wangeela babal'isuu duwwaa otoo hin taane yeroo darbe keessattuu Kooriyaa hospitaalii wajjin waliin taatanii hojii guddaa hojjetan. Namoota baay'eetu yaalame, namoota baay'eetu dhaqee namoota tajaajilee. Mee akkamitti dhufee hojiin sun karoorri sun waa'ee hojii sanaa nutti himtaa? Amma iddoo tokko gaafa naqee ilaaluudhaanii hojii hafuuraa duwwaa hojjedhe deemuun barbaadu. Hojii misoomaa sotuu naannoo sanatti hojjetanii hin jedhan. Sabi sun immoo haala inni keessa jiru. Amma sabi suni hafuura duwwaa miti fooniinis lafarra jiraachaa jiru. Hanqina baay'ee qabu. Uffannaa kan hin qabne jira. Kan garaa duwwaa jiraatu jira. Kan nama isaaf dubbatu dhukkubsatee mana yaalaa kan hin arganne jira. Kana waan an argaa deemuu fi hamma hin dandeenye uffannaa nan kennaaf namaaf ofirraa baase illee jechuudha. Namoonni tokko tokkotti of agarsiisa waan goonu fakkaata. Nuuf garuu jireenya. Inni kan biraan namoota dhukkubsatan kaameeraa ala namoota ofuma keenyaa yaalle baay'ee qabna nuti. Inni kan biraan namoota humna qaban kan ammoo quunnamuudhaan. Amma dooktar jireenyaan fa'aa Kooriyaa hospitaalii irraa ministirii GOMM kan jedhamutu jira. Isaan wajjin Walisoo irratti wangeela dhugaa ba'aa tureerra. Bishooftuu irratti wajjin hojjenneerra. Jimmaatti wajjin hojjenneerra. Gara fuulduraattis wajjin hojjenna. Karaa ministirii sanaa waan isaan wajjin wal barreef maal goone naannoo sana waan jiruun ibseef. Marsaa tokkoffaa san deemee
Waan kana argee waan dhufeef marsaa lammaffaa miseensa ministirii isaanii keessaan ijoollee fuudhee dhaqe. Hin argan. Isaan immoo isaanitti himan. Isaan ijjin immoo koree isaan ijjin bilbilaan wal argine haasofne waan addana jiru hundumaan ibseef. Isaan immoo tiimii isaanii ijjin mari'atan. Koree hospitaalii ijjin mari'atan. Qaamota ala jiran ijjin mari'atan. Erga mari'ataniin booddee biyya sana iddoo 3 irratti yaala fayyaa tolaa kennuudhaan murteessanii baay'een gammade. Birriin akka bishaan itti dhangala'e yaala sanarratti. Makiinaa guyyaa tokko makiinaa laandi kiruuzerii tokko kireeffatanii deeman 22,000 kireeffatan. Makiinaa tokko jechuudha. Makiinaa gara 2tu kireeffamee guyyaa 3 hojjetanii qorichi sun hin bitame tikeetii xiyyaaraatiin dhufanii dookteroota 12 namoota undergroundii qarshiidhaan gargaaranis qabu. Nyaata achitti isaan nyaataa turan dhugaa dubbachuun nyaata mijataan turre. Baay'ee haala ulfaataa keessa dhufanii qaama fooreenersii ta'e nama alaa tokkollee qabatanii hamma Profeesar Kim qindeessaan Kooriyaa Hospitaalii hamma dinqifatutti haga miidiyaan biyya sanaa ol kaasee dubbatutti hojiin biyya sanatti hojjetame naannoo miiliyoona 2.5tiin tilmaama waan hundumaa jechuudha hojii nyaata isaanii tiraanspoortii waan hundumaa ta'e kana hojjetaniiti. Uummati naannoo sanaa baay'ee yaala argate nama baay'ee fayyee hojiin achitti hojjetame wangeelaaf illee karaa baay'ee jire. Karaa baay'ee bane. Hooggantoonni biyya sanaa yoo miidiyaa irraa namoota hin fayyadamu malee sheer gochaa jiru ammoo hojii hojjennu. Hojii wangeelaan hojjennu sheer godhu. Amantoota baay'eetti amananiiru. Hojii wangeelaa biyya sana irratti hojjetamuuf inni Kooriyaa Hospitaaliin hojjetan dhiibbaa gurguddaa uume. Balbala baay'ee bane. Egaa hojii hawaasummaa akkasii hojjettee namoonni fayyanii yeroo wangeelatti himtus sirriimatti siyaasii harkaa fudhatu si baay'ee. Yeroo iddoo biraa deemtanis warra akkasiitii jedhama. Waaqayyoof galatu takka yeroo akka kana ta'u hojii keessan baay'ee isinii jabeessa jedhee yaada. Komeen namoota tokko immoo jira. Namoonni ani mishiinarii jedhanii deemanii hojii akkasii hojjetan kunii waldaadhuma tokko ijaaraniitu yeroo 3-4 isaa agarsiisu. Kallattii garaagaraatiin footoo kaasaniitu namoota farankaa gaafatu jedhanii faa maqaa dha'u. Waan akkasii sirratti dubbatamee beekaa? Akkasii namni naakaasee hin beeku. Ani waldaa tokkoffaan jedha. Waldaa lammaffaan jedha. Waldaa sadaffaan jedha. Waldaa arfaffaan jedha. Lookeeshinii isaa wajjin teessisaa waan deemuu fi namni kompiiliinii akkasii naakaasee beeku hin jiru. Waldaa tokko garuu deebinee agarsiisuu dandeenya. Maaliif deebinee agarsiifnaa? Yeroo deebinee agarsiifnu waldaa tokkoffaa sana deebinee tokkoffaa jennee dubbannee agarsiifna malee waldaa isa lammaffaa tokkoffaan jennu tokkoffaadhaan immoo lammaffaan jennu. Jechuun piroogresii isaa guddina isaa jijjiirama achi keessa jiru isa sana agarsiisaa deemtu. Isa otoo hin taane amma gaafa qorqorroo waqarru amma waldaa ja'affaa fakkeenyaaf ijaarree dhufne gaafa nama deebi'u kana dhoqqeen hin maragama in agarsiifna. Maaliif namoonni kanaaf ergan jiru waan ta'eef arguu qabu. Humni nu qabnu maa inni miidiyaadhaan akka argan hin barbaanna. Maqaa keenya akka dhaamu hin barbaannu. Kanaaf immoo ergina jedhanii namoonni addaan baasanii lookeet godhanii nutti himan jiru. Kanaaf maal goona nuti masarata isaa gaafa hojjennu, liishoo gaafa galchinu, waldaa arfaffaa agarteetti yeroo darbe. Hundumaa xumurree qalama dibnee koorneesii hojjennee yeroo jennu waldaa arfaffaa yeroo darbe agarsiifne irra deebinee maal goone hin finne waldaa kana jennee agarsiisaa deemne jechuudha. Namoonni akka namaa galuu danda'utti waldaa ja'aniyyuu lookeeshinii isaanii wajjin agarsiisaa. Fakkeenyaaf bara kana keessa waldaa ja'a ijaaruu kee waldaan guutuu wangeelaa naannoo sana jirtu warri sirkaa fudhatan ragaasaa dookumentii isaa hundumaa qabu. Xalayyaa naa kennaniiru iyyuu malee. Anaaf iyyuu naa kennanii head officeedhaan barreessaniiru. Yaadattoo ta'e miidiyaa isaarratti raajii siyaaq dubbiseera xalayyaa sana. Xalayyaa sana dubbiseera. Dubbiseera poostii godheera. Ibsee gaarii godhees kaa'eera. Egaa inni kan biraan si gaafachuu barbaadu hammam amanamaa mishinara addunyaan namoonni hammam amananiitu si galee rabtee akkuma tammeettee dhimma kanaatiif farankaa amma kanaan erga. Akkaawuntii kee irratti ergu miti. Ati immoo amanamummaadhumaan hojjetta. Hammam amanamame? Amma kan ministirii hin qabne akkaawuntii. Kan Birhaan Baankiiti, kan Nigdi Baankiif kan Awaashin itti dabaluuf deemna. Yeroo deemne hojjennu kana namoota na beekan irraan ka'en. Namoota na beekantu nama wajjin hojjechuu jalqabe. Namoota na beekan sana wajjin gaafa jalqabu namoonni suni dadhabanii haa ta'uu ani yeroo waa tokko si gaafadhu yooma kontiineensli ofii keerraa kaatee ati gochaa deemte malee dhiibbaa sirriitti geggeessee si cinqee wajjin hojjechuun barbaadu. Namoota na beekan ijji waan jalqabee fi namooti nan beekne immoo sanarraa ka'anii dhufanii jechuudha.
Gaafa dhufan immoo amma fakkeenyaaf waggaa tokkotti waldaa 6 ijaara jedhee karoora qaban ture. Sochiin namootaa hammuma ol ka'ee waldaa ol kaase. Sochii namootaa ol kaa'e sana otuun gadi buusee ta'ee maaltu dhufa amanamummaan hin hir'ata jechuudha. Waldaa 6 taarikii makamiin waldaan tokko iyyuu ijaaruu danda'a. Waldaan guddaan meeniin amma magaalaa keenya keessa jiran kun waldaa 6 waggaa tokkotti ijaarres hin ijaaranis. An kan namni gammeen birrinatti ergu akka na bira taa'u miti. Maaliif ree akka hojii hojjetu miti ree hojiirra na oolche. Boriftaan namni kan waldaa 30 ijaaru natti ergina waldaa 30 ijaara. Torban tokkotti waldaa 3-6 ijaaruu dandeenya namni nutti erginaan. Maaliif hojjedhaan nutti dhufe waan ta'eef jechuudha. Namni of bira kaa'achuu jibbee miti. Isa kanaaf namni akkamitti na amanata jedhamu ani hin beeku. Akkamittan hojjechaa jira kan jedhamu garuu nan beeka. Kanaaf hojiin koo haasaa koo caalaa dhugaa ba'u jechuun barbaada. Haa ta'u kanan jechuu barbaadu fakkeenyaaf amma namoonni akkuma sila jette amma mana keetiif jedhanii tiraanspoortii keetiif jedhanii siigalee bishaan dhugaa jedhanii adda baasanii ergu jechuudha. Dhugaa eeyyee. Akka kanatti. Akka kun hojiidhaaf kun mana keetiif ana duwwaa miti. Adde Alamnash jedhamtii dubartiin tokko paasterii si duukaa deemu sanaaf jettee lokeet goote illee jechuudha. Dhugaa waaqayyo. Adda baasanii. Kan ergite jirte. Paasteriin dhugaa ba'uu danda'ee kana. Naa akka kanatti nama ergu jira. Kanaaf adda ba'ee maqaa dhaatee dhufaa jechuudha. Hamma ammaatti yaadatta lakkoofsa namoota karaa kee dhugaa baatee gooftaa argatanii. Akka kanatti dookimentii isaa barreessaan jira. Walitti daa'imman yuunaatti kaalkuleet godhee garuu kana dhiyeen keenya. Tilmaamaan hammam ta'ame? Namoota dhugaatti ba'ee kan dhagaa ammoo kan amananii gooftaa fudhatan. Utuu kan gooftaa fudhatan kaasne kan warra sanas tilmaamuu dandeenya garuu. Yoo xinnaatee 2005 irraa kaasee namoonni ammammaatti gooftaa fudhatan nama 3,000 ol jedhee nan fudhadhan. Kan gooftaa fudhatan. Kan gooftaa amananii fudhatan. 3,000 ol qabatamaatti jechuudha. Kana jechuun ati karaa irratti dhugaan baataa, lallaba dirreerraa lallabdaa, akka kana deemtee hojii wangeelaan hojjettaa. Waliigala namootatti wangeela lallabde karaa kee wangeela dhaga'an meeqa ta'u itti yaadda gara 10,000, 15,000. Miiliyoona tokko hin ta'u. Nama dhugaatti ba'e miiliyoona tokko hin ta'u. Baay'eedha. Waaqayyo galataa argatu. Mudannoo bakka kanatti na mudate hin irraanfadhu waan jettu qabdaa. Keessattuu oolchuuf gargaaruu waaqayyoo wajjin wal qabatee lafatti harka waaqayyoo argite fa'a. Baay'ee yaadadha. Yeroo darbee akkuma dubbadhee ture salaaleetti waan nu mudate irraa oolchuu waaqayyoo argeera. Maaliif jennaan guyyaa sanaaf badiisa guddaatu dhufa ture. Waaqayyo garuu gidduu galee hojiin kun akka itti fufuu fi hambiseera. Maaltu ta'e achitti? Achitti otoo dhugaa ba'aa jirru jeequmsaa fannootu citee footootu cite jedhuuni oduu bakkeerraa dhufeen garee mishiinarii keenya irratti rukuttaa baay'eetu ka'ee ture. Ijoollee baay'een mataa burukee kan harkatu cabee chaalenjii baay'eetu ture. Inuma sirreeffachuuf. Inuma dabarree wajjira poolisii hidhannee dhimma amantaa akka ta'e hubatanii dubbiin sunis soba akka ta'e baranii gaaffii isaan nu gaggaafatan keessaa deebii laanneef keessaa tokko maa inni eentu isin ergeedhan. Biiroon keessa maa inni jedhan. Maal tafaan irra na dhufee micciruuf miti kan nu erge gooftaa Yesuus jedheen. Biiroon irraa dhufne immoo Maatewos 28:18 irraa kaasisa jiruudhaan jedheen. Maa inni biiroon akkasiidhaan. Egaa dhaqaa maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti saba hundumaa barsiisuudhaan cuuphuudhaan duuka butoota koo isaan taasisaa jedhee biiroo hoogganaa biiroo kanaatu nu erge. Inni gooftaa Yesuus jedhama. Poolisootumaan akkasitti. Baay'ee gadi jedhan. Kanuma dheen gadi ba'ee olis hin deebine bakka achumaan deemne. Ijoollee muraasa ta'ee deebii kennaafii ture achumaan bahee deemne. Nan gammade baay'ee. Nyaataan wal qabatee lafa ciisichaa wal qabatee yeroo akkas namoota aadaa isaanii afaan isaanii hin beekne kana gidduu deemtu maal faatu si mudatame? Naannoo kibba ammaatti yeroo 2 reebameeraan. Baay'ee waan hin irraanfanne reebichaa iddoo tokko duratti ta'e irratti nama dhabne bakka. Hamuma barbaadan nu reebanii naannoo daqiiqaa 30 miidiyaa irratti illee postii kun hospitaala illee ciiseera naqee. Dhugaadhaa? Dhugaa kalee koona rukutanii. Rukuttaa baay'ee nurra ga'e paasterii illee rukutameera. Mucaa Pheexroos na duukaa jiru dhagaadhaanis. Rukuttaa baay'eetu ture nu miidiyaa irratti beekaan ho'isne. Iddoo boritti wangeela hojjennu waan ta'eef jennee dhiifne madda sababa sanaas baay'ee gadi qorachuu dhiifne. Sababa maaliitiin? Noo wangeela hojjenna maaliif reebamne jennee sababa hin barbaanne ulfinuma waaqayyoof haa ta'u dhiifne. Reebamuu wangeelaaf waan haaraa miti nurratti hin jalqabu waan ta'eef halkanii waan suni halkan waamamnee bakka sana deemne reebichi nurratti jalqabe. Guyyaa sana duuna turre.
Osoo dhugaa dubbachuuf. Naannoo nama 50 oliiti kan nu reebe. Nama tokko na dha'ee gara kana na dha'ee akkasan deemaa jira. Akkasan deebi'e garuu. Akkasan deebi'e ammoo jedhee baalaansiin gootu iddoo kana dhaamtee hin beektu natti fakkaata. Sitti hin argini iddoo kana yoo dhaamte gara itti deemtu hin beektu. Garmalee si dha'e. Baay'ee rukuttaa gaafa sana lammatas hin dhaamusi rukutamees hin beeku kanaan dura. Irreen isaan mana ga'a harkaan baatu bakka yeroo si qaban. Ijoollee waa babbaatan kana kun irreen isaanii mana gagga'a isaan gaafa na rukutu nan joonjee bakka. Joonjeen achitti isa sana keessatti waa'ee haadha manaa kooti waa kaasuu barbaada. Hin dawwalti deddeebite. Baay'ee cinqamte daddawwalti. Afurri qulqulluun akkan rakkina keessa irratti mul'iseera yeroo sana keessa. Baay'ee deddeebitee irratti kaasaan turre. Otuun irratti kaase iyya sana dhaggeeffachiise jeeqamuu dandeessi waan ta'eef baay'ee na dhibaa ture yeroo sana keessatti. Reebicha sana irraanfadhu rukuttaa iddoo wayii tokkottis reebamne iddoo sana iddoo lamatti reebamne isas irraanfadhu dhiifama goonee madabarre. Ijoollee sana nu reebanii qidaamee galgala reebamne facaasaa isaa juusiin biteef. Wal agartanii moo? Baga nagaan dhuftan jedhe iddoo tokkotti wal argine juusii bitee fi qaana'anii baay'ee sheemiin isaan qabee baay'ee maal gootare. Amma isaan taalanaa mijeessamoo jechuudhaaf. Hojii mana amma jettu jechaa jiru adda dureedhaan isaan. Anarrattuu nama lolan deebi'anii immoo garee wayii immoo ka'ee meeshaa otoo binnu amma lola uumuuf kanaan deebi'anii anaaf lolan isaanumti. Ana bakka bu'ee namni naaf dubbatu amma isaanii jechuudha. Isaanii waaqayyoo fagala. Kiristaanni akka mangooti akka avukaadoo. Avukaadoo ammati yoo rukutte sin rukutu. Yoo rukutte deebiinni sii kennu yeroo hundumaa juusii dhuma. Ati numa reebda inni juusii sii kenna. Kanaaf kiristaanni akkas ta'uu qaba. Bofanna ciniinetti bofan ciniintoti. Kanaaf jaalalli baay'ee murteessaadha. Keessumaa kiristaana taanaan jaalalli dirqama. Mudannoo baay'eetu ture beela'ee beekan. Beela'ee baay'ee. Hojii mishiinii otoo hojjedhu guyyaa tokko haati manaa koo nan galee shiroo hojjetteetti gaafa galuu buddeena bahii biteette. Hojii dhiisee galeera. Buddeen bahii biti gaafa isheen jettu buddeena dhaqee bituudhaaf birriin harkaan jiru. Suuqii gaafachuudhaaf nan saalfadhe. Otoon bakkee taa'uu sa'aatii 10 ta'e. Bakkee baatee? 2013 bakkee taa'ee sa'aatii 10 ta'e. Maaliif hin dhuftutti gaafa isheen dabaltu silkiin kaasuun. Kanaan booda dhumarraa mucaan tokko faabrikaa hojjeta. Fiigaadhuma dhufee maal an ta'e si argaa hin jiru mee kana yeroo achi baatee wangeela labdu ittiin dhugaa badhe bira dhibbanaa kan deema. Yeroo sana buddeenni birrii 5 buddeen hundumaa isaatiin an buddeen bitee galee kanatti baadhee. Hunduma isaatiin. Seexanni maal gochuufi buddeenni waan guddaa ta'e miti baay'ee wayi. Maatii isheeyyuu amma baay'ee nu gargaaru dhugaa dubbachuuf xaafii qotee fide jaarsama. Baay'ee jechuudha. Baay'ee nu gargaaru. Buddeenni guddaa ta'e otoo hin taane gooftaan itti maanu ilaaluu barbaadeetti. Yeroo tokko suufii uffattee rakkattaa bara. Amma gammeen akkamitti uffattee ammati nama waa hin qabne hin fakkaattu. Yeroo tokko sirkaa dhiba. Chaalenjiin sun maal si godhaa? Namoota akkasitti bor chaalenjii ta'antu dhufaa. Ilaaliitii. Bor bira dhaabbadhuudha. Isaaniif gaddiidha. Isaaniif gaddiidha. Akkina namaa bariidha. Bariidha. Gadi bu'iidha immoo. Hin dabarse waaqayyo immoo yeroo sana. Dhugaa. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa baay'ee wanta dinqii haasaa jirra kabajamtoota daawwattoota keenya nama deemee dhugaa ba'u nama waan baay'ee hojjetu tokkoof jiran haasaa jiraarra. Mishiinarii addunyaa liqqaasaa jedhama. Beektoota onneen ittiin wangeela lallabu waaqayyo hunduma keessaniif haa kennu. Kanumaan jedhamtiire? Waan biraan jiru. Waa'ee tajaajila deemanii dhugaa ba'uu kana namoonni utuu kana baranii yookaan namoonni gara hojii kanaatti tajaajila kanaatti dhufuu barbaadan kana beekuu qabu waan jettu jira? Jira. Tokkoffaa Phexros boqonnaan 3:15 maal jedhaa? Ergaa Phexros duraa boqonnaa 3:15. Kiristoosiif akka gooftaatti garaa keessan keessatti jedha ulfina addaan bahee kennaafi jedha. Waa'ee abdii isa isin keessa jiru nama isin gaafate deebii isin irraa barbaaduuf deebii ga'u qopheessuudhaaf deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'u taa'edha. Yeroo hundumaa qophaa'u. Yeroo hundumaa. Deebii quubsaa. Deebii ga'u deebisuudhaaf keessumaa nan ergamadhaan warri deeman qophaa'uu qabu kadhannaadhaan. Inni kan biraan qayyabannaa macaafaatiin. Namooti baay'een amma matseetii dubbisu.
Matseetii nan qaba garuu ani baay'eetti kuratti gosa irratti hin kennan. Macaafa qulqulluu dubbisu. Sagaleedhaan guutamuu dirqama bakka. Atamma sagalee waaqayyoon otoo hin guutamee maalirra deemte? Amma waraanni tokko calluma kilaashii lafaa butee hin deemu. Maal qaba keessaa dha bakka. Ati sakkuu kana sagaleedhaan guutamuun dirqama. Wangeelaan sagalee waaqayyoo nyaattee guutamu. Maaliif? Miidiyaan koo waan guddateef anaan dorgomuuf jettee hojjette yoo ta'e yeroo miidiyaan keessa jalaa gubatu dhiifta. Waan namoonni tokko na bira dhaabbataniif isaaniin adamsuuf jettee na duukaa hojjette yoo ta'e bor gaafa isaan si biraa galan hafta jechuudha. Namoota baay'eetu abdii kenne na biraa hafenaan silaa yeroo sana nafan. Hojiin mishinii inni kan biraa waan namni beekuu qabu miira namootaa dhaggeeffachuu miti. Namni maal naan jedhaa hamilee dhaggeeffachuu miti. Hamilee argattes dhiiftes ergama gooftaan kenne kanatti fuudha. Amma warri fiigicha fiigan yoo ilaalte ta'e yeroo fiiganii namooti isaan jajan jiru. Biraavuu jabaadhodhanii harka kan rukutanii baay'eetu jira. Dhaabatanii teenkiyuun jedhanii. Namooti isaan arrabsanis jiru. Dhaabatanii teenkiyuun jedhanii. Warra isaan jejus warra isaanii mormus dhaabatanii wajjin dubbatan. Adeemsi isaanii maal fiigichi isaanii galma qabu. Hojjetaa wangeelaa akka kana bakka galma sanaaf fiiguudha. Hojii wangeelaa immoo mul'ata koo miti. Amma ani viizhinii qabaadha namni. Amma viizhinii mul'ata dhugaa ba'umsaa kan dhuunfaa kootiin qaban. Viizhinii gooftaan Yesuus Kiristoos jalqabeedha kun. Kan Yesuus kan ilma waaqayyootiif mul'ate kun isatu kenne. Nummoo qaama mul'ata sanaati. Nutti immoo daraa kenne deeme. Kanaaf galma sanaaf fiinna waan ta'eef sagaleen guutamuun dirqama. Hamilee alaa baay'ee dhaggeeffachuun immoo hojii kanaaf humna hin ta'u. Hojii kanaaf humna kan ta'u hafuura qulqulluudha. Hojii kanaaf humna kan ta'u hojii kanas jalqabsiiseedha. Isa kanaaf ati calliftee hojjettaa risoorsiin illee nufa. Wanti guddaan hojii kana keessatti baay'ee si gargaaru maal callisee hojjedhu. Calliftee hojjennaan wanta namni hin jiru. Waaqayyoof haa galatu. Ameen. Rakkoonni guddaan wal'aansoonni guddaan hojii kana keessatti na mudate kana waan jettu maaltu jirame? Wal'aansoo guddaan na mudate hojiima kana warra hojjetan yeroo itti nu hubachuu dadhabantu ture. Keessumaa barattoota yuunivarsiitii wajjin turre keessatti hamma qaama seeraatti deemamee namoota qaama seeraa ta'anitti dhaqamee himamee rakkoo biraarra nurraan ga'utti kan ga'e waan baay'ee narra ga'e dhugaa dubbachuu fi namootumti hojii kana keessa ta'an hojii kana beekan amanaa kanaa ta'an yeroo itti si hubachuu dadhabanii nuti yeroo sana yeroo mattu turre afaan Amaariffaan fayyadamna. Maaliif afaan Amaariffaa fayyadamna? Oromoo duwwaa miti magaalaa sana kan jiraatu. Amaarri jira, Tigireen jira, afaan adda addaatu nu barbaachisa. Felooshiippiin immoo afaan amma felooshiippiin afaan Oromoo kanuma afaan Oromooti. Felooshiippiin kan warra Amaaraa Ivaazoon kanuma Ivaazooti. Nummoo lamaan walitti daballa. Mishiniin keenya ergamii keenya kan iddoo kanaa miti. Baay'ee dheeraadha. Akkuma argaa jirtu kana ani saba keenya duwwaarratti xiyyeeffadhee hin beekan. Sabi kan biraan illee yoo fayyannatti tola. Obboleessa koo jedhee waan namaan yoo gooftaa fudhatan. Namni kamammaa na wajji waan dhalateef obbolaa koo dhugaa miti. Namni kan inni obboleessa koo ta'u yoo gooftaa qabaateedha. Obboleessa dhugaa jechuudha. Jaalala nama hundumaan jaallanna. Addumaan immoo amantooti immoo bara baraan dhannee wajjin jiraanna waan ta'eef nu mararu hin jaallanna. Isa kanaaf chaalenjii guddaan wal hubachuu dadhabu. Warri wajjin hojjetan wal hubachuu dadhabu. Amma namoota wangeela hojjetan hundumaa baay'een jaalladha. At least waldaa kiristaanaa dhaabaa jiru waan ta'eef kan biraa dhaabaan jira waan ta'eef garuu hin jechu baay'ee. Sababan isaan hin jenneef hojii kana tuffate jechuun danda'an. Ittiin immoo mormu karaa ittiin cufu. Nama wangeela hojjetu kamiinanii karaa itti cufee hin beekan karaan banaaf. Ammumallee amma namoota na wajjin hojjechuu barbaadan baay'ee na gaafata. Ji'a 3 ji'a 2 taa'uu dandeessa amma isa torban tokko gabba'anii deebi'an miti. Ji'a 3 ji'a 2 na duukaa taa'uu dandeessa eereessa hin danda'u kana bakka. Nami ji'a 2 ji'a 3 taa'ee na duukaa deemee jechuu barbaadu jiraannaan keessumaa immoo namni du'uudhaaf of kennu jiraannaan wajjin deemne jechuudha. Hojiin keenya du'a qaba. Guyyaa guyyaatti karaa ittiin duutu baay'eetu jira. Gooftamatu yerootti waamu qabaaf si ka'a malee laayinii nu irra deemnu hundumtuu laayinii sodaachisaadha. Wangeeluma mootummaa kana qaba. Inni kan biraan faayinaansiin baay'ee murteessaadha. Iddoon dhanna jenne yaadne iddoo baay'ee an kanaan dura sababa faayinaansiitiif kana nafee baay'eetu jira. Kanaaf faayinaansiin baay'ee murteessaadha. Waldaan si hubachuu qaba. Qaamota wajjin hojjetu si hubachuu qabu. Gaa'ellumtu amma ati leensaa itti manaagee
Yoo waliin hubattan ta'e wal jajuun keessan my love, my hold jechuun gatii hin qabu. Maa inni wal hubachuun baay'ee murteessaadha bakka. Yeroo isheen dubbattu yeroo isheen aartullee kaleessa nagaa turte har'a xinnoo seexanis waatti darbatee laata jettee hubachuu dandeessu taanaan akkamitti ana gammeetti kana deebiftattee dhagaa fuutee kaata taanaan gaa'elli jeeqame jechuudha. Kanaaf wal hubachuun baay'ee murteessaadha. Mucaan kun maal hojjetaa? Mucaan kun maal yaadaa jira? Karoorri isaa maali? Maal hojjechaa ture? Dhuguma ba'aa kanaa qabaa jedhanii Waaqayyoon sodaachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo galataa argatu dhugaadha. Kana keessa darbanii dhaabatanii hojii wangeelaa hojjechuun immoo ayyaana Waaqayyootiin yoo ta'e malee hin danda'amu. Akkuma kana immoo namoota kana galateeffachuun barbaada. Haadha manaa kee dabalatee, waldaa kee dabalatee, namoota hojii kana keessatti mul'ata kee kana paashinii kee kana tumsan galateeffachuu barbaaddu immoo jiru teenkii wedhimme. Baay'eedha. Haadha manaa koo dabalatee namooti ortodoksiin jiru. Amma tokko shunkurtii nagaddii bilbiltee warri kaan amantaa keenya keessaa nu jalaa baasu. Ati immoo caakkaa keessaa baafatta waan ta'eef hojii kanaan deeggara amantaan kollee yoo wanti naa ta'ettee kan biree ergite jirti. Bira 750 maqaa koonna inni immoo kan jettee jirti. Namootni amantoota ta'anii maqaa keenya akka dhaamu hin barbaannu. Garuu immoo hojii kana immoo deeggaruu barbaanna jedhan baay'ee waan jiraniif hunduma isaanii haadha manaa koo dabalatee Waaqayyo isinaa eebbisu. Ani lafarrattan isin eebbisa. Ani isin lafarrattan waa'ee keessan dhugaa ba'ee akka namoonni isin eebbisanii waamicha dhiyeessaa. Iyyasuus Kiristoos immoo abbaa isaa fuulduratti gatii keessan deebisu eebbifamaa jechuun barbaada. Haa ta'u egaa addee koo gara xumuraatti fidaan jira. Baay'ee yeroo gaarii dabarsaa irra Waaqayyo gooftaan Maccaas haa eebbisu. Waltajjii kanarra dhufanii namoonni gaaffii gaafatamantu jira. Gaaffiin kun maa inni Iyyasuus yeroo jedhamu maaltu sitti dhufa si nama fakkeenyaaf namoonni hin aaru tokko tokko immoo eessa maqaan kun jedha tokko tokkoon gammadaa tokko tokkotti tolaa tokko tokko immoo hin arrabsaa. Addunyaan yeroo Iyyasuus jedhamu yeroo namoonni Iyyasuus jedhan maal sitti dhaga'ama? Akkamitti ibsita kana? Ani Iyyasuus yeroo jedhani maqaan itti boqodhe maqaan ittiin fayya waan ta'eef baay'ee na gammachiisa. Maqaan waamamu baay'ee jira addunyaa kanarra. Maqaan hiriyaa hin qabne maqaa Yesuus. Maqaa ulfina maqumti kun maqaan kun fayyina kenna. Maqaan kun ulfina qaba. Maqaan kun maqaa hundumaa caaluudha. Maqaa Waaqayyo ol qabeedha. Kanaaf yeroo Iyyasuus jedhan dhiigi koo lafeen koo namummaan kun hundumtu gammachuu guddaa argata. Yeroo maqaa kana dhageessu. Maqaa kana yeroo dhaga'u nagaa guddaa argata. Amma yeroo namni iddoo aarsaa irratti ba'ee Yesuus gooftaadha jedhu akka inni itti keessa kuna boqochiisu. Yesuus yeroo jedhan gammachuu guddaatu natti dhaga'ama naan. Nagaa guddaan argadha. Maqaa nagaa kennudha beektaa? Iyyasuus. Bara baraan Iyyasuus. Maqaa sagannuuf. Haaleluyyaa. Ameen. Eebbifamee dhugaa. Maqaa kana akka namoonni waaman hin barbaada. Iyyasuus waamna malee Iyyasuus. Addunyaan of dhaggeeffata moo namoota dhaggeeffata jireenya isaa keessatti? Inni baay'ee gaaffii gaariidha. Ani waan sadii dhaggeeffadha. Inni tokkoffaan Waaqayyoon dhaggeeffadha. Wangeelli maal jedha? Sagaleedhaan guutamuu kanan jedhe kanaaf ilaa jalqaba. Fedhi Waaqayyoo maa inni? Fedha namootaa, fedha koo dura, fedhi Waaqayyoo maa inni? Isa irratti an xiyyeeffadhata argitti. Bu'uura macaafaa qaba taanaan deemsi tokko wanti tokko waan itti dhaggeeffattu sun bu'uura macaafaa qaba taanaan deemuudha bakka. Fakkeenyaaf fedhi Waaqayyoo ta'e wanti sitti tolle jira. Sitti immoo tolee fedha Waaqayyoo waan hin taane jira. Sitti tolee fedha Waaqayyoo waan hin taane gochuurra fedha Waaqayyoo sana raawwattee miidhama sitti dhufu hundumaa fudhachuun ulfina. Isa kanaaf ani isa jalqabaa Waaqayyoon nan dhaga'a. Yeroo tokko wanti itti dhageessu murteessaadha. Sababa nama guddaa ta'ee fi gorsa gadhiise gorsuu danda'a. Sababa namoota tokko jaallattuu fi sababa aangoo qabaniif, sababa qabeenya qabaniif dogoggora si gorsanii roongii wayii deemtee kassaruu dandeessa. Waaqayyo garuu roongii wayii sin geggeessu. Isa kanaaf isa jalqabaa wangeela dhaga'u. Amantiimti jalqabaa iyyuu wangeela dhaga'uudha. Amantiimti keenya inni jalqabaa sagalee Waaqayyo dhaga'u. Roomaa 10:17 maal jedha? Amantiin dhaga'uurraa dhufaa'edha. Wanti dhaga'uun ta'u dubbii Kiristoosiin beekama jedha. Isa kanaaf Yesuusii yoo dhageenye, wangeela yoo dhageenye, waluu dhageenya, ofiyyuu dhageenya. Of dhaga'uu kan dandeenyu yoo wangeela dhageenyedha. Kanaatti waca baay'ee jira. Kanaafi wangeela dhagaa, Waaqayyoon dhagaa, ofiisaa dhagaa addunyaan. Waaqayyo galata guddaa argatu. Ameen. Jireenya koo keessatti guyyaa kana hin irraanfadhu. Guyyaan kuni
Akka kana jettee guyyaatti yaadattu guyyaan addaa jira guyyaatti waan addaa si mudate. Jireenya koo keessatti guyyaan irraanfanne Iluu Abbaa Booraatti yeroo namichi tokko gooftaa fudhate maan buusee boo'e kaameraan hin jiru bara sana. Silkii xinnoo tokkoon qabaa takkiin baddii ijoollee mata argee monaa kenna ankoo akka taate beeku milikkita qabdi. Silkii laastikii tokko. Guyyaa sanaa maan buusee boo'e namichi sun. Hojii mishinii kan baay'ee kan suusiin sana qabu kan godhe otuma gooftaan dhiisati hin ta'u kan keenaan jedhe gadi bahee ergamooti gadi yaa'anii karaa natti cufanii akkan dhiisuun wal loluun keenya hin oolu jechuudha. Kanan dhiisuu hin dandeenye imimmaan namicha sanaati. Imimmaan buusee gooftaa fudhate. Kanuma ittiin gooftaan na gargaaru jechuudha. Haayidee gaafa sanan bahee tokkodhe namichi imimmaaniin gooftaa fudhate. Baay'ee dhugaan baane yan. Haasaan beeku baay'isee wayii. Amma namni haasaa beeka addunyaan jedhu haasaan beeku. Yeroo gooftaan na gargaaru haasaa malee haasaan beeku. Achi naqee namicha sanatti Yohaannis 14:6 lakkoofsa 6 dubbadhe. Ani karaa, ani dhugaa, ani jireenya. Nama natti amanu jireenya bara baraa argata. Namni ilma Waaqayyoo qabu jireenya bara baraa qabaata. Garaan keessan hin raafamin Waaqayyootti amanaa anatti amanaa isa gooftaan jedhe Yohaannis 14 tokko kaasee isa jiru sana. Ani isa ijaarra jiruun dubbadhe isumaan immoo babal'isee itti mee kanuma bakka. Imimmaaniin amanee amantaan isaa biraa kan biraa ture hanga ammaatti illee waldaa keessa jira namichi sun. Amma guyyaa tokko illee namicha sana nan dhiyeessa. Biyya sana yoo naqee kan miidiyaa irratti dhiyaatu nan barbaada. Guyyaa sana irraanfadhu bakka. Guyyaan itti fuudhee jira. Guyyaan itti fuudheerra. Gammadeera guyyaa sanas. Guyyaan itti waan tokko na gammachiisu jedhee yaadu guyyaan itti giraajuweeshinii godhe jira. Kaan guyyaan sun guyyaa gaddaa baay'ee haati koo yeroo duuti gaddeen ture. Gadda baay'ee na keessa haqeeyyu. Gammachuun guyyaa sana argadde gaddoota faayilataan na keessa ta'an baay'ee na keessaa baase. Gama namichi sun boo'ee gooftaa fudhachuun. Eeyyee bakka. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Jireenya koo keessatti kana bagan godhee bakka isa kana bagan murteessee tarkaanfii kana bagan fudhadhee waan itti maal. Hojii mishinii kana kaa. Waanuma tasan gaabbine ani jechuudha waan baay'ee hojjedhee gaabbee beekan. Waan baay'ee gaabbee beekan murtoo addaa murteessee barumsa isaan baradheetu naan gaabba yeroo tokko maaliif akka kana cinqame maaliif tura dhiphise amma saayikilii dhiyoo kana namni na barsiise dhiyoo. Saayikilii 2008 asitti itti namni meeqa yeroo xinnummaa kooti maaliif baruu dadhabee tokko baadiyyaatti na dadhabe lammaffaan barumsatti yeroo waan an kennuuf yeroo naqee saayikilii taphadhuun qabu oofuun qabu namni natti kennus hin jiru kan biraan immoo tapha kuwaasiin ilaalaman. Arsenaal jettatamu. Maanchister jettatamu. Ani ilaalees hin beekus. Amma ammaattuu ni ilaalu. Yeroo tokkoon ilaalan ijoollee maajjii wal guurree dhaqeen nan rafe. Zidaan kan jedhamutu gipheedhaan nama itti bu'e gaafa sana. Itaaliyaa fi Faransaayii taphate gaafa sana miti. Gipheedhaan walitti bu'anii wal rukutanii turan bara sana duwwaa yaadadha bakka. Bara sana 2005 fakkaata. Yeroo sana duwwaadha kan isa hunan rafe. Iyyanii na kaasan dhugaa. Birrii lama kaffallee ilaalla turre namatu naa kaffallee birriitti iyyuu. Dhiyootu naa kennan ta'e buskutii bitadhee naaftaa bitadhee ittiin qayyee badhaadhaan ture gaafa sanaan. Birriitti sana gaabbaa nafee. Naaftaa baadiyyaatti waan irra keessumaa elementarii funyaan koo gurraacha yeroon jedhu waan gurraachaan tufaa koraasii ishee durii sana. Ina aartii shedhaan qayyee bachaa ture nan aara kan amman. Maaliifan wangeeluma utuun dubbiseera ta'an. Yeroo sana. Barumsi na fayyadeera. Haa ta'u malee nan gaabban dhugaa dubbachuudha maal dhossan. Wangeela isaan hojjedhu kana garuu isa dhugaa waaqayyootiin gaabban. Otuma booriftaan humni wayii samaa irraas dhufe wanti wayii dhufe ati waamicha hin qabdu nan badee ati hin kisaarte jedhee ati situ kisaare malee hin kisaare. Ergamooti yaa'anii dhufanii jechuudha. Gooftaan akkanaan jedhan nan beeka. Ergamoonni yaa'anii dhufanii tokko akkanaan jedhanii ati gooftaa biraan dhufne kana gaabbuu hin danda'u. Hin dhaga'u bakka gurri koo dhagaa. Kan ammallee akka namni beeku nan barbaadan. Hojii wangeelaa hojjedheen gaabbu boris kanuma. Hojiin boriftaan hojjedhus kanuma. Waaqayyoo fagaadha. Gaabbii addaa qabdaa kana nan gaabba wanta jettu. Hin qabu. Eshi addunyaan yeroo aaru namadha hin aarta. Hin aara maal? Yeroo aaru maal godhame? Yeroo aartu yeroo bobaatu ammatti nama waaqayyooti tajaajila. Yeroo aartu maaltu ta'a? Yeroon aaru miira ariifannaan qaba. Miira ariifannaa waan an qabuufi dafee man dubbadha.
Fakkeenyaaf ammatti yoo balleessite ammoo sitti ammoo kaadhee kana boran buleetti machuun danda'u. Na dhiphisa waan ta'eef ammoo waan dubbadha. Amma dubbannee hiikama. Ammuma waan dubbadha. Yerooma sana fixa. Yerooma sana fixa. Waaqayyoof haa galata. Ameen. Egaa utuun dhimma kanarratti dhiifama gaafadhee kana dogoggoreera kana balleesseera kun balleessaa kootii waan jettu qabdaa? Egaa amma namni si dubanne tokko jiraachuu mala. Minaalbaata gaarii mata hojjettu akkaataa malitti namoonni dubatan jiraachuu malu. Akkaataan dubbii keenya miidiyaa irratti amma waan nuti dubbannutu nama gammachiisadhe yaaduun. Taargettiin keenya nama gammachiisu miti leenjii kennuudha. Namirraa baratee iddoo jirutti waldaa jirutti akka jabaatu. Amantoota jabaatan baay'een beeka waan ta'eef karaa kanaatiin. Akka tasaa immoo viidiyoomtu hojjennullee. Akka tasaa immoo waraabbiimti nu gadhiifnullee. Nama amma buddeena otoo nyaatuuf haa gadhiifne. Namni kanatti mufatu jira. Maaliif namni otoo midhaan nyaatuuf gadhiisu? Yoo dhaga'ullee baadde. Akka tasaa namoota yeroo gidduudhaan sana qaama keenya mul'ifnaa. Qullaa keenya iddootti deemnee jirra. Rifeensi keenya gurguddatee deema. Eemii goonuuf qabnu hundumaayyuu. Minaalbaata kanatti illee namoonni gadda yoo jiraatan. Kanaan dura yeroo mattu yuunivarsiitii turre immoo dhaannaan onnee keenya wangeela ture. Dhaannaan onnee inni xumuraas wangeela jechaa makkan du'uun barbaadan. Har'a argaa jiru waan ta'eef yeroo sana namoonni na dubanne yoo jiraatan. Namooti yeroo sana jechaa wal miine yoo jiraate. Wallaalummaas qabna waan ta'eef nuyi guutuu miti. Haati manaa koollee hojii kana keessatti sababa gooftaa jaallattuuf wanta hojii kana keessatti waan natti hin himne wanta itti gaddite yoo qabaatte namoonni na wajjin hojjetan waan natti gadde yoo jiraate atimti mataan keellee waan natti gaddite yoo jiraate asumaan dhiifama namoota baay'een gaafachuu barbaada. Dhiifama akkanaa godhanii gaafadha gaa. Haa ta'u ulfaadhu carraadha kun namootaaf carraa kennuun barbaadan kanaafani. Utuu waa'ee haadha manaa koo namni kana baree waan jettu qabdaa? Baay'ee. Haati manaa koo amalli isheen qabdu baay'ee na rifattu. Anamma dididididiin jedha. Anamma marruma kana biyya lafaa zooruu nan barbaada. Isheen immoo waggaa 100 zooruu barbaaddi. Waggaa 100. Pilaaniidhaan waan hundumaa qas jetteeti bakka. Isheen konfiidensii qabdi. Baay'ee isheen sirrukutannaan sirrukutu morma kee kutee sikirraa gata. Intinaa kennaa makanaa qabdi. Isheen. Deemi karaa kanaan amma isheen addunyaan kun guutuun miidiyaa kee dabalatee waldaan kiristaanaa lafarra jiraniif uumamni hundi walitti daa'ame karaati manaa keessi ergite irra hin deemi yoo naan jedhan karaa masheerra hin deema malee karaa kan biraan dhagawan. Isa jalqabaa hojii amma hojjechaa jiru keessumaa mul'achaa jiru kana kan na qajeelche isheedha. Isheedha. Baay'ee hin kadhatti yoo jette anamma gaafa natti dhaga'ama duwwaan himmaan buusa. Isheen haasaama noormaalii waaqayyoo hojii yeroo waa ta'u dubbattu himmaan buuftee boossi. Amalli sun natti darbe. Naa kadhatti akka abbaa manaa ishee duwwaa ta'u hin taane akka nama hafuuraa tokko waliin hojjechaa jirutti na fudhatte isheen. Baay'ee amanti waaqayyoon. Baay'ee amanti. Faarfannaa dhaggeeffatti. Sagalee waaqayyoo dubbifatti. Kabaja isheen anaaf qabdu immoo si dhiba. Kabaja isheen anaaf qabdu haati manaa Dookter Abiidhaaf qabdee yaaduun. Dhugaa waaqayyo dhugaa wangeelaa. Baay'ee si kabajje. Baay'ee abbaan manaa addunyaa kanarraa tokkoffaan ana isheedhaaf. Baay'ee na jaallatti. Baay'ee na amanti. Baay'ee ani uffata erga ishee jennu yeroo yuunivarsiitii iyyuu yeroo gibbii wal jaallan uffati koo moofaadha baay'ee uffata gaggaarii qaban. Filadhee anamma isheetu naa fila waan hundumaa. Anu yeroo hin qabu malee isheetu naa fila. Yeroo masaan uffata bututtuu sana ofii isheetii otoo hin qaaneen fuutee miicciti. Yeroo sana hiriyoonni ishee maal taate wajjin deemtan isin maachii hin gootanii dhiisi kan irratti ba'anii isaaniin dhiifte. Isaanirraa adda baate. Isaanirraa adda baate doodiraantiin dibadhanii bakka gaaf tokko bottii uffadhee nu bira dhaqe. Bottii uffadhee bira dhannaan mucaan waldaa mana wangeelaa geggeessu tokko Caalaa jedhama. Maali addunyaa maali qasee dhiyaasaa maali addunyaa maali wanta kana jammartee tamaa hojii kana uffattee bira dhufte maal rakkoo qaba na jaallatteetti maal rakkoo qaba deessu akka. Homaa isheen har'a koratti xiyyeeffattee hin beektu boor jetti isheen bakka boor hojii guddaa hojjettaa boor iddoo guddaa keessaa dhala koofillee mana koofillee dhalootaafillee waan gaarii keessatteeti. Abdii isheen keessatti otoo si dhiba dhugaa dubbachuuf. Galatoomii dhimmee waaqayyoon si haa eebbisu dhiin. Waaqayyo si haa eebbisu haadha manaa koo jaallatamtuu dhugaa dubbachuu fi waaqayyo si haa eebbisu ayyaanni siif haa baay'atu baay'een si jaalladhaa waaqayyo ammallee ayyaana siif haa baay'isu
ogummaa qabdu kanatti waaqayyoon malee ogummaa siif dabalu jechuun barbaada. Eebbifami. Asumaananii si eebbisuu barbaada. Ulfaadha egaan kana hundumaa kaaseera gaaffiiwwan kana kaaseera tarii namoonni gaaffii kan biraa qabaatan waaqayyo yeroo nuu kennaa gara fuulduraatti deebinee wala gara jedheen abdii guddaa qaba. Namoonni yaada addunyaaf qabdan koomentii isaaf qabdan yoo jiraate asirratti nu barreessa. Bilbilli isaas tiiktookii gara nama 300 ol qaba gatii ta'eef achiras dhaqxanii isa fooloo gochuu koomentii gochuu isaaf bilbiluu isa jajjabeessuu isaa wajjin hojjechuu hojii wangeelaaf humna isaaf ta'u hundumaa caalaa immoo yoo waan biraa gochuu dadhabdan waaqayyoon isaaf kadhadhaa. Waan ni guddaan isa sana waaqayyo hojii inni hojjetutti akka isa tumsu akka isa gargaaru simboo ayyaana jecha sagalee akka kennuuf lafanii dhaqutti mo'ichaan akka isa gashu akkasiin kadhattanii fana daraasiniin jedha. Dhugaadha nama baay'eetu hojii wangeelaa hojjeta garuu namoonni miila wangeelaa ta'an immoo namoota yaraadha. Dhugaadha yeroo kanatti bara kanatti waaqayyo obboleessa kana akka kanatti nuu kennee jira gatii ta'eef akkasiin isa jajjabeessitan akkasiin isaaf kadhattan adaraasiniin jechuun barbaada. Anis waamee kana dandarratti akkasii waa'ee isaa dhageessaniif kanan godheef sababa kanaafi baay'ee hin jajjabeessaanii baay'ee waaqayyoon kadhadhaa fi waaqayyoon immoo nu gargaara waan baay'eetti nu wajjiniin ta'a jedheetan abdii guddaa qaba. Gaaffii siif qabu xumureeraanii tarii garuu kana dubbachuun barbaada. Namoonni kanatu beekan yaada kana kaasuun barbaada waan jettoo qabaatte immoo itti fufi. Yaadaan kaasuu barbaadu hojii wangeelaa kana amma bal'isee hojjechuun barbaada. Qommaa kana namoota baay'ee jiinsa wal baraa jirra. Isa kanaafi anama biiroo kireessee illee hin qabu. Hojii man hojjedhu waan ani investireetti gochaa jiru waldaa kiristaanaa ijaaruu fi wangeela bakka hin geenyu hojii hawaasummaa namoota gidduu jiruudhaatu hojjechuudha. Namoonni karaa danda'ame hundumaan yoollee horii nutti kennuun itti ulfaate qaamaan dhufanii bakka sanatti waan hojjechuu barbaadutu jira jedhan yoo jiraatan dhufanii wajjin hojjechuu danda'u. Namooti karaa danda'an hundumaan akka nuuf kadhatan akka nu wajjin hojjetan. Inni kan biraan immoo lafa jiranitti namoonni biyya garaagaraa jiran haala mijeessanii wal ijaaranii yoo leenjiin barbaachise dhannee leenjisuu dandeenya. Yoo dhugaa ba'uun barbaachise keessumaa fakkeenyaaf Sudaaniin kan jiran obboloonni keenya Sudaaniin jiran baraa yookiin naannoo Sudaaniin iddoo jiru sanarratti nu waamanii akka nu ergan. Naannoo Gibsiin kan jiran naannoo Taanzaaniyaa kan jiran bosona naannoo sana jiruun beektaa. Naannoo Zimbaabuwee naannoo Zaambiyaa iddoo jedhamu ammoo waliigallee ture Zaambiyaa mishineerota Zaambiyaa tokko wajjin achumaan badan malee. Tiraansportiin isaallee baay'ee ulfaatullee waliigalanii naannoo sanarratti namoota afaan nuyi kan qopheessanii Ingiliffaan immoo caccabsineedhuma gooftaan humna nuu kenna. Naannoo sanarratti jechuu waan barbaannuuf namoonni biyyoota alaarra jiran keessaa Afrikaa keessa ta'e jechuudha. Naannoo isaanii iddoon ga'amne jira jedhanii kan yaadnu irratti nu waamanii nu affeeranii naannoo sana akka qaqqabnu irratti akka hojjetan jechuun barbaada. Atis immoo dhugaa dubbachuu waa'ee kee waan dubbachuu barbaadu hojii guddaa hojjechaa turte keessumaa saba keenya gidduutti mo'aatiif irratti hojii guddaa hojjechaa waan turtee fi amma yeroo ammaa kana immoo hojii hojjechaa turte kun hojii guddaadha. Hojii wangeelaati. Isa kanaaf namoonni faayinaansiidhaan kadhannaadhaan qaamaan dhufanii immoo si daawwatanii waan jajjabeeffamuu qabu. Kaameraa kana akka kireeffattee hojjetaa turte har'a naga'ee waan baay'eetu ganaa hafaa namni keenya immoo waliin jajjabeessu dhugaa dubbachuudhaaf. Namni keenya erga waan tokko darbeeti kan inni bakka hidhii walii tuutuu waa'ee namaa dubbatu. Har'a utuutti lubbuudhaan jirtu dhuguma gammeenan jaalladhan nami jedhu. Mana kanatti waan baay'een argaa waan ta'eef ufuma isaatiin namooti keessumaa hojii keenya jaallattan namoonni waldaa ijaarras jettanii karoora qabdee yoo jiraattan holdi gootanii karoora sana gammii bira akka dhaabbattan. Sababni isaa hojii kana guddisuu keessatti waan guddaa hojjetedha gammeen. Xinnaa tokko guddatu anatti waan dhaga'ame jira waan ta'eef gammii bira akka dhaabbattan bilbiltanii dubbiftanii dhuftanii ilaaltanii waan bituu qabdan waan gochuu qabdan akkasiin gootanii nu waliin guddumnu taanaan eenyutu nu dhimmare isa dhugaa dubbachuudhaaf namni qaqqabuuf hin jiru gammee numatu qaqqabuuf qaba numa bira jira risoorsiin akka dhannuu fi namoota walitti illee dubban namoota kaampaanii garaagaraa qabdanitti dubbattanii namoonni keessumaa dhiyeessii biyya alaarraa fiddan kaameraa alaa fiduu dandeessu. Meeshaalee tokko alaa galchuu dandeessu istiidiyoo tokko maal akka barbaachisu ofuma keessanii beektu waan ta'eef walitti dubbattanii abbootiin qabeenyaa obboleessa keenya bira dhaabbattanii sarpiraayiz akka gootan akka jajjabeessitan jechuun barbaada. Yoo isin jajjabeessitan ta'e gammeen yoo gaaf tokko istaak hojiin kun ta'e itti gaafatamummaa isaa isintu fudhata gammee miti. Humna qabuun ka'eera haadha manaasaa jajjabe amma isheen cuukkoo isheen hojjettee har'a nu nyaachaa jirru kana. Gaaf tokko dhuftanii arguu dandeessu baay'ee mi'aa jajjabeessaa jirti jechuudha. Mana isaatiin ka'ee jira hojii kanaaf. Namni hunduma qabuun hojjeta. Karuma waaqayyo isa waameen hojjeta.
Inni waaqayyo miidiyaa waame miidiyaadhaan. Inni qaamaan deemu qaamaan. Inni faayinaansii qabu faayinaansiidhaan. Karaa isa waameen inni ka'eera waan ta'eef isin immoo waan qabdaniin gammee bira dhaabbadhaa jechuun barbaada. Yoo kana gootan waaqa irratti gatiin keessan guddaa ta'u. Kana dhageessanii nama obboleessa koo bira dhaabbattan waaqayyo isin bira dhaabbatu dhala keessan bira mana keessan bira dhaabbatu jechuun barbaada. Obboleessa koo kaameraamaanii har'a nu gargaaraa jirtu. Har'umaan si argee baay'ee dadhabdee hojjechaa jirta. Ayyaanni siifa baay'ee jechuun barbaada. Gammee koo baay'ee si jaalladha. Karaatiin na gaafatte bal'inaan dubbadheera ta'ee hin beeku. Isa kaan egaa afuroomti qulqulluu namootaaf itti guutuu jechuun barbaada. Eebbifame baay'ee. Atillee kabajjee jaallattee yeroo kee laattee yeroo baay'ee muddamaa irraa dana dhuftee wajjin yeroo dabarsuu keetii fi maqaa daawwattoota Buddusee miidiyaatiin guddaa godheensi galateeffadha. Waaqayyo gooftaan maccaasee haa kabaju. Ameen. Guddaa eebbifame dhugaa. Baay'ee eebbifame. Baraaf tajaajila kee hafe Waaqayyo eebbisu. Ameen. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaan keenya irraa kana fakkaata ture mishinaarii addunyaa likkaasaa wajjin yeroo gaarii dabarsinee dhugaa dubbachuudhaaf namoonni ammas hidhatanii TikTok akkaawuntii isaa akka ilaaltan hojiin hojjetu akka hordoftan cheekii akka gootan adaraa isiniin jedha. Tariitii hin beeknu Waaqayyo saba kana keessaatii namoota kaasee gaanfa Afrikaa keessatti hamma addunyaatti hojii hojjechuun ni barbaadu karaan ittiin galmaan ga'u warra kana fa'aa ta'uu dandeenya abdii guddaa qabna. Qophii keenya irraa akkasiin jaallatan abdii guddaan qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya yaada keessan nu barreessaa nu wajjin hojjechuu nu tumsuu nu gargaaruu nu jajjabeessuu kanneen barbaadan bilbilli keenya asirra jira nu bilbilaa isiniin jenna. Kanarraa kan hafe an gammachiisu mataa boronaan ture ana wajjin abdii saggaa'ee torbee keessummaa kan biraa wajjin hanga deebinee wal agarrutti nagaa Waaqayyootiin tura. Barri bara dorgommiiti. Bara fiigichaa. Adeemsaaf kallattii addunyaa beekuuf ammoo teeknooloojii fayyadamuun filannoo osoo hin taane dirqama ta'ee jira. Meeshaalee teeknooloojii sadarkaa qaroominni addunyaa irra ga'een oomishamanitti fayyadamuun addunyaa to'achuuf beekuu akkanumas hojii keessan ariifachiisuu yoo barbaadan ammoo Odaa Elektirooniksiin ani jiraa isiniin jedha. Bilbila iPhoonii, Saamsangii dhiyeenya oomishame akkanumas kanneen biroo laaptooppii gosa hundaa dhaabbileef dhuunfaattis yoo barbaadan Odaa Elektirooniksiin Boolee gamoo waldaa misooma Oromiyaa darbii tokkoffaarra nu bira kottaa malee hunduu jiraa isiniin jedha. Odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan Duwwaa 91143 jedhaatiin nu bilbila yookaan TikTokii, Telegiraamii, Feesbuukii akkanumas weebsaayitii keenya Odaa Elektirooniks jechuun daawwadha. Odaa Elektirooniks meeshaalee teeknooloojii qulqullina qabaniif